bubbise nuraasu farra maala saasa maaltam saasa raaji yeroo amma akkuma fitti kaasa habirbirsa koore if jalatti muruu siitu ifi jira namoota jiru suma firra waaya dantaa sabaa goruun siifi irra waaya gara lammii goruu ajabaka ajaa'ibuma ajaa'iba yaa dubbii bara yaa dubbii dara dambaliin qilleensi farra bubbise nuraasu farra maala saasa maaltam saasa raaji yeroo amma akkuma fitti kaasa habirbirsa koore if jalatti muruu siitu ifi jira namoota jiru suma firra waaya dantaa sabaa goruun siifi irra waaya gara lammii goruu kalee sarraas nuti dhugaadhaaf qabsooyne bilisummaa waaraaf dhiiga dhangalaafne biifleewwan jajjaboo biyya kanaaf dhabne bu'aa bahee qabsoo wajjin torba kufne kaane dhiigalmaan keenyaafin jallisitti haafne daangaa keenya teessuuf lubbuu if katimne bara gariin keenya eenyummaaf hin beeyne wabii murtii guutoo kan kayroo ganamaa hundeessine jaarraa abbaa gadaatiin dormamaa meeqa keenyaatu beeka seenaa kanaa meeqa keenyaatu beeka seenaa kanaa muraasaa yoo dhiirti xiyyaa fi kanniisaan biyyaa baafta talee awwaanni sagaaba sirna warra deega nuutu isaan beeka nurratti deebi'uuf yaaddanii arrallee bara dukkanaatu moohatamneen gallee if duuba nun deebiftu hidhaa fi ajjechaa bulee haa yaadannu dhaamsa jaallan kalee kaayyoon lubbuu kakkaali boolla tokkotti awwaale haa yaadannu dhaamsa jaallan kalee kaayyoon lubbuu kakkaali boolla tokkotti awwaale ona jaarsootirraan mullurraan gobeelle ona jaarsootirraan mullurraan gobeelle dubbadhu yaa seenaa godaanni sagalee mukkee mayyuuti moo taraasaa qumbiidha gobboo malkaa balloo rakkoo barzaalatti wareegama qaaliif kukkullee abbuuti wareegama qaaliif kukkullee abbuuti baddannoof watarii harroota harkaan fiidhaaf caba hammarreessa carcar harooraaba elemoo fi hundeen dhukaasan jalqaba siidaan soddomaati godaanni sabooti diidaniinni kaambee tagaara suufiidha tuttuqaan dandeenyu nugiiftan nu dhiisa biluu kaleessaatu garaa keenya ciisa takka mul'is gadaa aanay soo waareefa magarsaa buleeti tukkee badhaasoofa dursaa hatattamii kakkabsaa dagaafa turee alishooti turee dhaddachoofa isheef durrii baasooti magarsaa diidoofa aaji bushraa annaa qindeessaaf gamteessaa hambisaa sooleeti eeda hoosooleefa ayyaantuu dagaati kullanii baruufa kuuloo jaalataati lalisee nadhiifa gadaame isa tokko sabaaf gumaachite haati goota kalee haa yaadatu seenaan jannataan tabaale haa yaadatu seenaan jannataan tabaale. Akka mooltan daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya karraa amma jalqaba haga xumura qophii keenyaa nu waliin turaan affeerraa kenna.
qophii keenya karraatiin mata duree mariin biyyoolessaa jedhame fakkeessaaf immoo dhugamaan dhibdee biyyattii hiikuuf yaadameeti ka jedhu irratti marii ka goonu ta'a. Marii kana taasisuuf keessummoonni lama as na biratti argamanii isaanillee obbo Libaan Waaqotii fi obbo Leenjisoo Horooti. Keessummoota keenya baga nagaan gara miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhuftan isiniin jedha. Doktari baga nagaan nu eeddanii horaa bulaa yaada qabnu ammoo dubbitan irratti dabarfachuuf akka waan irra argannee fi galatoomii horii bulii siin jenna. Maan galatoomsiin jedhaan illee gama kiyyaanii asirra nu affeerte akka yaada keenya kennattuuf biyya keenya irratti galata guddaa qabda siin jedha. Hayyee sillachuu galatooma akkuma quba qabdan mootummaan bilisiginnaa suni marii biyyoolessaa aanjessinaa taasifna jedhaniitiin dubbataa jiranii. Sanbirallee taraniitiin komishinillee ijaaranii komishinii ijaaran kanallee maqaa nama fudhatanii san keessa nama 42 gaddeebisanii 42 san keessa maqaa himanii kalee namoonni 44 sun eenyu akka ta'an himame. Mee dura ka maqaa san booda itti dhufna namoota san eenyu akka ta'anii booda itti dhufna. Ummatuma nama kennaaf akka hubannoo ta'uuf dura mee marii biyyoolessaa jechaan maali? Ammallee immoo marii biyyoolessaa maaliif godhama? Yoom godhama? Obbo Leenjisoo isinirraa jalqaba. Galatoon gaafii kanaafi gaafiin kun gaafii duraati biyya Impaarii Itoophiyaa keessatti dhugaan lafa jiru dhugaan garuu mariin biyyoolessaa ka jedhu kuni guddinni isaa Afrikaa keessa deema. Addunyaa kanarra yoo argite Afrikaan biyya mariin biyyoolessaa ka itti deemamu tokko isa. Fakkeenyaaf haga ammaa biyya Afrikaa keessatti akkana fakkaatu gara 11 mariin biyyoolessaa kun jalqabee deemeera. 1991 irraa jalqabee. Fakkeenyaaf Eeshiyaa keessa bakka lama taate. Siiniif Neepaalii fi Afgaanistaan, Laatiin Ameerikaa keessatti biyya Meeksikoo taate. Afrikaa kana maaliif guddata ka jedhu gaafii guddicha. Rakkinni Afrikaa kuni maaliif akkana ta'e? Afrikaan tokko akkuma beekamu biyya kolonii jala kufte. Guddina yeroo dheeraaf deema kana baate. Impaarii Itoophiyaa irraa kolonii kana keessa koloneeffataa tokko kadhallee sabni sun kolonii kana jala jira. Biyyoota kolonii kana keessa isa akkuma beektan isinu Afrikaan biyya kolonii keessaa guddicha taate keessa rakkinni Afrikaan fonqolchaa mootummaatiin illee biyya beekamtu. Addunyaa keessatti tokkoffaa. Fonqolchuu mootummaatiin. Ammallee karaa marii biyyoolessaatiin tokkoffaa jechuu Afrikaan. Mariin biyyoolessaa akka dhugaan jiru biyya tokko rakkoo sabni tokko saba tokko biyya tokko keessatti waliin dhufee rakkina biyya keessaa hiikkachuuf waliin mari'atu jechuudha. Rakkina qabu. Rakkina san waliin hiikkadha jedhee sabni akka sabaatti waliin dhiyaatu jedha. Ka Impaarii Itoophiyaa Impaaraan taatee booddatlee nagara walii galumatti marii biyyoolessaa yoonni sabni tokko biyya tokko keessa jiru rakkoo garaagaraa qabu waliin dhufee yaada isaa wal jijjiiratee rakkoo hiikkatu jechuudha mariin biyyoolessaa. Ka hundinuu irraa qooda fudhatu san jechuudha. Kanuma jechuu barbaada akka gabaabamatti. Obbo Libaan mee kanarratti wanni daatan yoo jiraate itti daa yookaan gara gaafii lammataatitti ceena. Yaa wanni tokko kan ilaaluu qabnu poointii Leenjisoon kaasirraa ka'eetiin xiqqoo deemuu fedha. Akkuma beekamu Afrikaan biyya kolonii jala turte warri adiin yoo Afrikaa akka qircaa qoodatan Berliin konferensi 1885 irratti yoo Afrikaa qoodatan akka qubannaa uummata Afrikaa konsiderii godhaniitiin miti. Fakkeenyaaf akka uummata keenyaa galuufi Oromoof
amaarii wal cinaa qubatanii kuni yaada qooda keessa hin galle. Somaaleef Oromoo wal ollaadhaa. Ollummaan isaanii sun garaagarummaa warri qabu maali jedhaniitiin ilaalamu. Oromoo fi Kikuyyuun ollaadhaa. Garaagarummaa suni laalaniitiin Afrikaa hin qoodan. Akka Afrikaa qoodatanii akkanuma masmaraa qabataniitiin tattaraaranii maappii hojjetanii tunteeti waliin jedhan. Akkuma nam loon qircaa qalatu cinaachi kun kan keeti foon miilaa kunilleen haggi kun keeti haggi kun kiyya haggi sun ka ebeluuti jedhan akkuma foon qircaa qoodatanii sun akkasitti Afrikaa qoodatan. Yoo Afrikaa akkana qoodataniitiin jedhanii ummati lama two ethnic group ka waliin jaalanne baandiraa tokko jala dhufan. Fakkeenyaaf yoo laalleetiin jennu Amaaraaf Tigree kan yeroo dheeraa aangoo irratti wal jeesaa, wal saamaa, wal madeessaa turan. Amantiin itti ammatan kan ulaalu jiru. Warri kan ulaalu jiru siyaada aangoodha. Warri kun akka diinaatti wal jeesaa, waladhaa, wal balleessaa ture. Warri kan ammoo baandiraa tokko jala dhufan. Akkamiin baandiraa tokko jala dhufan yoo jenneetiin jenne nation state building in Ethiopia is a copy of European colonizers. It's a copy. Waan achirraa waraabbameetiin Itoophiyaa irratti hojiirra oole malee waan lafti sun ufumaan guddatte ummati sun tokkummaa horatee guddateetiin dhufeeniti. So kan yoo jennu diinummaatti ummata gidduu jira. Akkuma leenjisoon tuttuqee biyya Afrikaa hedduu keessatti sababa akkanatti Afrikaa qoodatanii fi diinummaatti ummata hedduu jira. Ummati kun wal dhabaa, wal lolaa, wal ijjeesaa yeroo gari deemeetiin civil warii akka Naajeeriyaaf Biafraa, akka Eertiraaf Itoophiyaa, akka Itoophiyaaf Tigraay, akka Itoophiyaaf Oromiyaa akkan civil wariin yookaan wal dhabbiitiin ummata ol guddateetiin haga dhiig wal jisuutti haga duule hedduu walirra bobbaasuutti akkasitti ol guddattii jechuudha. So yeroo wanni akkana dhalatu Afrikaa keessa wanni baratame maani walgahii biyyoolessaa ka biyyitii ittiin rakkoo ofii ittiin hiikattu deemsifachuu konseptiin isaa. Naturally theory'n national dialogue wayim mariin biyyoolessaa yeroo hundayyuu rakkoo hiikuuf. Yeroon walga'iin wanni korii biyyoolessaa kun deemu, mariin biyyoolessaa kun deemu tokkoffaa yoo mootummaan jiru adoo diinii ittiin ka'in biyya bulchuu dadhabeetiin jedhe akkamiin rakkoo tana hiikanna jedhanii warri stakeholders warri rakkoo biyya keessa qoodi qabna jedhu waliin bahee mari'atee akka biyyittii sun nagaatti ceetu akka biyyittii sun of bulchuu danda'uutti ceetu tolchan. Yookaan ammoo yoo waraanii itti ka'eetiin gamaa gamana gargar bahaniitiin wal lolan warra wal lole lamaanti wal dur taa'ee namooti dubbiin nu laallatti jedhullee gamlachuuyyuu ufit dabalatee waan kana nagaa kana buusuuf biyyitaan ceesisuuf nagaaf tokkummaa isii eeganii ceesisuuf mirgoota sabaaf samlabbootaa cuf ka amantii haa ta'u ka ummata collective right haa ta'u individual right haa ta'u kan cuf rakkoo hammatu hiikanii nagaa cahuuf marii godhamu. So national dialoguein kun wayim mariin biyyoolessaa kun nagaa buusuuf
akka afaan faranjiitiin conflict resolution tolchuuf rakkoo jirtiikuuf marii deemsifattuu jechuu fedha. Hayyee galatooma obbo Libani walumaa galatti mariin biyyoolessaa rakkoo gugurdoo dhibdee biyyaasaa walitti dhufanii uummanni walitti dhufee uummata biyya san guutuu akkuma maqaan biyyoolessa jedhu san walitti hirmaachiseetiin rakkoo siyaasaa san keessatti akka walitti dhufaniitiin hiikkataniif jechama. Mee kanumatti aanseetiin obbo Leenjisoo mootummaan ka jedhu amma lola Tigraay san illee ofirraa qabbaneessine amma xiqqoo tasgabbii arganne yeroon amma itti marii goonetiin rakkoo jirtu hiinu amma jedheetiin dubbataa jira. Isin amma mee yeroon kun yeroo silaa itti hiikan yeroo kana mee akkamitti ilaaltu? Duraan fakkeenyaaf yeroo rakkoon guddaan jiraatullee yeroo qeerroo sanis baay'eetu jira. Qeerroon kaateetiin lolsuun illee rakkoon hima jira. Mee yeroo kana akkamitti ilaaltu? Yeroo isaa amma goona ka jedhu kan obbo Leenjisu. Galatooma mallee irra deebi'ee yeroon amma moo yeroon amma ta'urra jira ka jedhu kun rakkina guddaa. Yeroon amma akkamitti ta'a? Mootummaan tokko akkuma wanti amma akka haasaa ture suni bifa lamaan qophaa'a. Tokko mootummaan tokko dadhabee kufuu irra yoo ga'e qophaa'aa. Mariin biyyaasa. Mootummaan tokko jaatuu yoo dadhabe yookiin dhaabbanni yookiin instituushin biyya sanii yoo dadhabani namoonni badiin kun akka irraa dhufe yakka kan hammeenna kana saba irraa hambisuuf biyya kana seefii godhuuf kan dhufan. Amma kana maamaaru mootummaa filamni amma ofiin jedhu amma kunoo filamee filadhee ofii jedhu amma achi mootummaan garuu akka waan ta'in isa uf angeessuuf uf heeressuuf kan godhaaru malee mootummaadha yeroon isaa silaa akka ta'u irra ture bara 19 ta'u isarra ture. Hennaa namoonni bakka mootummaan sun jigee ta'u yoo san ta'u irra ture. Akkuma bara 1991 walitti dhufamee dhaabonni hundaa ta'anii siyaasa uuman ta'u irra jira. Kun amma sadhoogee yeroo san didee irra darbee nama hidhee adda yeroo namni dhumaa jirutti odoo ofiitu adda taa'eetti ofii nama fidu boomna nama fixaa jirutti Wallaggatti Gujitti Booranatti adda yeroo nama fixaa ofii jiru kun hidhatti nama guura'aa jiru nagaa buusa jechuun nama sobaaf malee dhugaafuu amma yeroo isaatti illee miti. Maaliif mootummaan kun kan duraan dadhabu isarra jira. Mootummaa dadhabiisa isaa irraan kan ka'e sabni wanti kun jige maal goona kan jedhu namni silaa namni walitti dhufee yaadata jedhu namni yaaduun. Kana ka qopheessaa isa. Ka bulchuusis, ka qopheessuusis, ka ajjeesuusis, ka hidhuusis, ka waa hundaa hojjetu yakka amaan irratti hin deemsisaa jiru adda isa. Kanaaf amma yeroon isaa amma eentu godhaa odoo taa'e indipendentii mootummaan kun nama fixaa jira, nama ajjeesaa jira, nama dhabamsiisaa jira, yakka nama irra hojjetaa jira, ta'u irra jira namni indipendentii saboonni gara biraa ka kan inni ilaallatu ka kana irraa wanni hin qabne odoo godhe hin fakkaataa ture. Amma garuu isa ka qopheessaaru yeroo isa maaliif qopheessaara uf angeessuuf alatti yookiin namoota alaa irraa karaa irraa gargaarsa argachuuf ka sobaati jechuudha. Kun amma ka dhugaatu hiikaa tokkollee ka fidu odoo hin taane ka ofiin addunyaa irraa uf kana godhe jedhee gargaarsa ittiin argatu horii maallaqa irraa ittiin argatu ka ammoo saba biyyaallee addaan ittiin qoodu ka isa gargaaru addaan qoodu malee hiikaa biyya seetii abadan fidee hin danda'u. Yeroon isaatti illee miti. Maaliif yeroon ammaan sabni jiru dura dhaabatee lolatu jira. Hiriirri meeti. Sochii kasa fiisu odoo hiriirri saba keessa biyya keessa sabni hiriira baay'ee dhaabatee akkuma Tigree irraa kuffisuusa odoo ta'e mootummaa rarra'aa jiru suni yoo akkasiitiif ta'uu hin danda'a. Amma kufaa jiru maal ta'u namoonni gara biraa. Kun ofii taa'eeti ofii nama ajjeesaa ofii godha. Akkami yeroo jennaan maal fiduu barbaada? Wanti inni fidu hin jiru. Qabsoon itti fuufaadhe wanti inni fidu tokkollee hin jiru. Akka inni dirqamee isii godhu fudhatu godhu isu irra kan jiru ta'udha. Muddamee du'uu qaba maaltu dhalatuu inni godhu sabni irraa ka'ee sabni godhu isarra jira. Amma akka jiru bakki ka'e isaan irra wanti hundaa harka isaa jira. Kanaaf ani yeroo illee jedhee hin ilaalu kun wanti bu'aa qabu hin jiru jedhee ittiin ilaalan gama kiyyaan. Ayyee galatooma obbo Liban gama keessan deebi'a.
ammallee mee yeroo isaa kanatti yeroon amma marii goona jedhan kuni qajeela miti kama jedhu san irratti obbo Leenjisoo illee jedhanii mariin kun silaa akka ta'uu qabu 2018 yeroo qeerroon kaateetiin wayyaanee Maqaletti galchite san yeroo san ta'utu irra jira. Maaliif iddoo sanitti mootummaa haaraallee ijaarachuu irratti illee marii godhuun barbaachisaa ture waan akkasii. Waan kana immoo Jawaar fa'aallee kaasaa turan. Mootummaan ce'umsaa akka 91 sun haa godhamu ka jedhu kaasaa turanii sunillee hin taane Abiyyi anumatu isin ceessa jedheetiin yoo san bira tare. Ammallee waa'ee Finfinneetu jira. Waa'ee Finfinnee qeerroon ka maaster pilaanii sanirraa kaasanii lafti Oromoon fudhatamu ka jedhu sababaan ani warraaqsi sun ka'eeyyuu hiriirri sun jalqabamee. Kanaafuyyuu ija kanaa wal bira qabdanii yoo laaltan yeroo ammaa godhamu kanarra odoo yeroo san godhame irra wayyaan qabu mee maal jettu kanarratti? Yaa wanni tokko ka nu hubachuu qabnu beektaa 2014, 15, 16 kudhan afur warraaqsatti guddachaa dhufee 17 ka durii bulchu akka durii bulchu dadhabuusaa ka bulchani akka duriitti buluu isaatitti mootummaa amma jiru kana uume. Yeroo mootummaan duraan bulchaa ture suni bulchuu dadhabe. Yeroo duraan ka bulchani buluu dide wanni sila ta'uu qabu marii biyyoolessaa tolfame akkam taana. Biyyatti teenna biyya sabaaf sablammootii hedduun keessa jirtu. Sabaaf sablammootii hedduu tana walitti qabnee mirgi isii eegnee tokkummaa isii eegnee akkamiin biyyi nagaa qabdutti baanaa akkamiin gar guddinaa dabarraa jedhaniitiin korii akkuma reefu Leenjisoon jedhe gaafas tolfamaa ture. Adoo gaafas waan akkasii tolchanii warri arri jarii yaameetiin komishinii maali jedhu kun cuftinu adoo gaafas yaamanii amanamoo ta'u sila. Maaliifi fuulhaaressaa yaadaares qabatanii dhufanii nagaa akkinni buuf akka ummati waliin buluuf akka mootummaan amanamaan dhalatu tattaaffii godhanii gaafas sila guddoo fuul qajeelaa ture. Guddoo bareedaa ture adoo gaafas tolchanii. Ta gaafasi dabarte hin tolchine. Akaayin takka gubatte dabarte jechuudha. Namiin sooranne ibiddi nyaateetiin dabrachuu. Taan amma tajirtu taan warriin tolchineer sana. Tun gatii qabdiidha gaafiin amma tan itti jirtu gaafii tante jala gaafii rarraatu gatii qabdi. Yoo jenneet hin jenne akka warri ittiin deemuu jiru kanatti waan faranjiin dead on arrival jettu sun ta'uu jirti. Dhalachuun oolle dhalattee ilmeen taane in salleessitee jedha warri loon horsiisu. Sa'i tokko yoo salleessu yabbiin sun horiin taatu hin dooti. Mariin biyyoolessaa ta'amu warri kun hin tolchine jedhu kuni salleessuu malee waa wadhaluu danda'atii miti. Maaniif naan jechuu dandeettan? Tokkoffaa mootummaan kun amantii uummata bira dhabee jira. Adoo warqiillee laf dibee uummati mootummaa kana amanuutti hin jiru. Uummati paartii tana amanuutti hin jiru. Maaliifi nu sobanii isan ceesifne dhayin nu sobanii nu hidhanii nu jeesanii balaa waraanaa keessa nu buusanii uummati keenya miliyoonaan bakka jiru biyyunda keessa Tigraay qofaa miti. Tigraay keessa, Oromiyaa keessa, Amaar keessa, Benishangul keessa, Gaambeellaa keessa, Somaalee keessa
Afaar keessa akka uummatii buqqa'eetiin horii dhabee lubbuu dhabee ilma ofii dhabeetiin rakkoo guddaa keebu mootummaa kana ka tolche. Arra mootummaa kana deebee uummati kun adoonni waan fedhallee tolchee amanuuf yeroo dheeraa irraa fudhata. Yeroo dheeraa kan keessatti wanni koomishiniin kun hojjetu takkaalleen amantiin horattu. So hireen lammaffaa gubachuuf deemtii jechuun already yaayyuu gubatte. Eegi takka dhaloota irratti bacancarteetiin jette achi kaateetiin firee uumuu tokko hin dandeettu. Namoota warri filkaniin amananii ka lammaffaa ammoo sila nam wal dhabe lamaanti wal dur ta'ee wal taasa'uu malee namni sun amma tana akka nu garrutti TPLF qood keessatti fudhatu Oromoo Federalist Congressiif ABO nu keessatti fudhannu aadmaleedhaa jettee jirti. Somaaleen aadmaleedhaa jettee jirti. Rakkoo guddootti amma tana gufuun already haga gaarii ciraaloo geettiyaayyuu dhalattee wanni kun firee hin fidduu guyyaa sii malee dhalattee waan firee hin qabne taatee jechuu fedha. Ayee galatooma obboleen jisoo gara keessan deebi'aa yoo kanarratti waan jettan qabaattan yookaan immoo gaafii itti aanutti seena. Gaafiin itti aanu akkuma beekamu mariin biyyoolessaa ka godhamu yeroo baay'ee mootummaan yoo dadhabeetiin jedhe yoo uummata biraa ulfinna dhabe yoo uummata biraa fudhatama dhabeetiin jedhe fudhatama dhabe san deebiseetiin fudhatuuf akka uummanni isa jaalatu godhuuf jaalala dhabe san deeffatuuf jecha marii biyyoolessaa kana qopheessaa rakkinarraa kaka'e jechaadha. Amma akka argitan kanatti mootummaan bilisiginnaa kunillee sababama san fakkaata wanni amma inni godhaa jiru komishinii kanallee ijaaree komishinii kanallee kaleessa himee jira. Mee akka maqaa komishineroota kana 42 dhaame san laaltanitti qophiin amma gammaatitti mootummaan godhaa jiru akkaataan inni itti deemaa jiru akkaataan inni itti komishinii kana ijaaraa jiru akkaataan itti komishinii kana maqaa isaanii ibsaa jiru kun maal argisiisa quubsadha jettanii mariin kun gara deemsisu waan namatti argisiisu qaba kanarraa iyyuu haga ammaa wanni isaan hojjetanirra boleen jisu. Galatoome amma akkuma miidiyaa irraa dhageenye amma isaanuu gabbayee wanni paarlaamentii isaanii himaa jirutti duraan dursa 640 filamee jedhan nama keessaa kana godhe. 640 kana keessaa gara 44 gabbuufne jedha. 44 keessaa 11 gabbuufne jedhu. Gaafimti duraatu namootuma kanaa 640 akkamitti filame? Innumtinu sadarkaa maali 640 irraa 44 buusan 44 irraa sadarkaa kamiin ulaagaa kamiin 11 buusuu danda'an kan jedhu. Filanduun kanaaf gaafiin isaa kan duraanuu eentu filamaa kan jedhu gaafiin eenyu warri filama kun kafilullee eenyu kan jedhu kun gaafii duraati. Maaliif biyya san keessatti biyya humnaani waraanaani sekiyuritiin poolisiin kan dhuunfateeru mootummaa kana. Ajjeecha akkuma duraan jenne hidhaa ajjeechaan akkana nuufate isa. Biyya gara biraatitti fakkeenyaaf durii baay'inaan Neepaal yoo gootu waan akkana uumtu magaala mootummaan to'atee baadiyyaa warri lolu to'ate. Addaan cite bitti jechuudha. Baadiyyaan warra bilisummaaf lolu jala galtee mootummaa magaalli mootummaa jala kun. Biyyummaa addaan kutaniiti opshiin amma dhalate filannoon ture maali? Walitti dhufanii haasa'uu duwwaa lafa godhan. Kun amma maali? Baadiyyaallee dhuunfatee humnaan magaalallee dhuunfatee odoon jaalannee wanti godhuun jiru hidhamuuf du'uu alatti. Haala kana keessatti dhaqanii nama filatan. Opiniyoon akkuma beekamu miliyoonii 5 ol qabdi jedhan asiin dura bara Tigireetu haasa'aa turan. Dhaabonni kun illee akkasuma jechuudha. Kama ultaa'e dhaabuuf hin jedhe yaa'e kunniin hundinuu warra alaa dachee alaatitti. Egaa amma warri 460 kunillee isaanuma jechuudha kafilan. Kafilu eenyu
Kafilamuus eenyu? Kafilamu kan irra kaa'e kan hundaa godhu mootummaa instituushinii isaan. Instituusii isaa qabeetti wal fidanii dhufanii hagana si hafi jedhanii godhan. Ka sabni keessaa qooda qabuu miti. Kanaaf mariin dhufullee isuma ta'a jechuudha. Murteen darbullee kama isaan fakkaatu ta'a. Ka hojiirra oolchuuf deemullee isaanuma ta'a. Wanti kanaaf akkaataan itti hojjetan kuni eenyuufuu saba saniif bu'aa waan hin qabne jarri kunii uf yaaduuf uf qopheessuuf akkuma duraan jedhaa ture sani addunyaatti appiilii wayii kunoo goone kana. Kanatti biyya keessa jedhu malee saba adda yakki irra yaalfamaa kuni sadarkaa warri filamu kunis isaanuma kamarii geeggessuus isaanuma ka walgeettii irra dhufee yaada kennullee isaanuma. Odoo akka yen paarisan baadiyaan isaa waliin hin jirre dhaaboonni bolabummaa jedhan kunniin biyya tooyatanii isaan biyya kana too'atu odoo dadhabanii sabni achii dhufu kuni yaada mootummaa warra qabsoof lolu kana qabatee dhufa. Ka amma garuu dhufu kunoo rikuruutii isaantu qabatee yaada mootummaa kanaa dhufee achuma irratti dhufa jechuudha. Kanaaf wanti kun laallamuun irra jiru akkaatumti itti deeme kunu amanamaa miti. Maali nama tokko jalatti deema jechuudha. Mootummaatu bilxiginnaa jalatti deema isa tooyatee deemsisa kana hundaa jechuudha. Yookiin gargaartota isaa kana jechuudha. Ka filamaan isaanuma. Nama ofii barbaade hin beekamaa jedhi maal akka jettu hin beeka warri isaan fidan. Kudha tokko kan maal akka isaan jaa already beeka namni jarri kun. Murtee maalii irra akka egaan hin beeku. Kanaaf fidan. Wanti amma gara baatiin laali keessattuu waa'ee Oromoo irraa yoo laali wanti tokkotti illee taasisu. Qabsoo rakkinni biyya sanii tokkotti illee kan hiikkatamu deemtu hin jirtu. Mootummaa kan lafa kaa'edhu kana hiikkanni kana hintina kan godhee dhufu isuma babbaree deemu jechuudha. Kanaaf koominiishi matamtee isaatu rakkina guddaa qaba kan jedhu qaban gama kiyyaan. Amansiisaa miti waan amanamu irra jiru illee sabni illee kan amanuun irra hin jiru fudhatuun illee irra hin jiru. Sabni paarsipeetii godhee hin danda'u. Kana jechuu barbaada gama kiyyaan. Ayyee galatooma obbo Leenjiso obbo Oliban gama keessan deebi'aa hin beektanii biyya Ameerikaa keessa jirru kanatti waan guddaa waan haga biyyaa ga'u marii biyyaa ga'u dhiisati. Namni tokko fakkeenyaaf yakka dalageetiin mana murtii yoo geessaniitiin jedhani warra itti muru juuri warra murtii san badii san taa'ee caqasee dubbii caqasee dhumarratti murtii itti muru filatan. Yoo filan nama sanuu eenyufaa dubbii kana caqasaniitiin badii qabaateef hin qabaanne itti haamuranii juuri kana filatanuyyuu xabaqaan namicha yakkamellee abukaattoon namicha yakkamellee kammoo balleessa jedheetiin namicha kana himatullee namoota san kamtu ta'a mari'ataniiti yookaan kunnaan ta'u jedhanii marii waliigaltee irra gaaniitiin namootuma filama sanuuyyuu akkasitti jarri lamaan gamni lachuuyyuu ka gama lachuufuyyuu ta'u akkasitti irraa waliigalan filan jecha. Kun kasanirra guddaati waa'ee marii biyyaati. Mee iftoominni jira akkuma waan amma reefa obbo Leenjisoo jedhan kana irratti dura akkaataan itti filaman kun eenyutu jara kana maqaadhaa kana eenyutti kenna warri silaa mootummaa waliin rakkoo qaban mormitoonnis warri qawwee lolanis ta'e warri silaa dhufanii dubbii kana himatanii quuqama akkanaa qabnu jedhan kana mariin hin jiru. Qooda keessan qabanii mee kan akkamitti ilaaltan fakkeenyaaf akkuma reef kaaftaniitiin jettan addi bilisummaa Oromootii fi kafaa'oon akkasumallee immoo addi bilisa baasaa Ogaaden ONLF Ogaden National Liberation Frontin mariin kuni namoonni komishiniin kaayame kuni maraa ammataatiin jedhaniitiin irraa hafan dhaga hin dhaayne bakka san bakka maqaa itti himan san hin dhaayne irraa hafan. Mee kan isin akkamitti ilaaltan? Well, I think refuyu wanni kun adoon dhalatini in salleessitee jedhee ture jechuun kiyya maali adoojii fulaatti dhalattu hin gaynu dhalatteetiin doota. Gaaf qarasiin dhalachuu malte nutti san ceesisaa jedhaniitiin uummata afaan mi'aawoon sobanii afaan dammaatiin sobanii adaraa nyaatan. Har'a immoo rakkoo keessumaan gaaf warri kun aangoo irra bahee jibbii
Amaaraaf Oromoo gidduu jiru akka lubbuu namaa nyaatu kan hin jiru. Jibbii Tigreef Amaar gidduu jiru akka arra boba'eetiin laf gubuu jiru kana hin jiru. Harki warra kanarraa mani gubatee amma daaraa kan haraa deebisaa mana jaaraa jechuu jira. Yoo akkana ta'eetiin jedhe waan jajjabduu jira. Wanni jajjabduun jirtu maali? Wanni warri kun hojjechuu jiru kun waan uummati fedhuun fidaa. Waan uummatu fedhu suniin fidaa yoo jenneetiin jenne an afaan gabaaboon yoo la balleessine maqaa kora marii biyyoolessaa kanaan cubbuteen dhiqanneetiin akka nam qulqulloo keessa laanu menneetiin baana yoo jechuu hin ta'in an ilaalchi kiyyatti faayidaa qabu jedhee hin amanu. Kanuma afaan gabaaboon jechuu barbaada. Ayyee kamee bo leenjisoo irraa cite haga isaan deebi'anii marii kenna itti fufna. Mee marii kanarraa jechuun eenyutu qooda fudhatuu qaba? Silaa marii biyyoolessaa akkanaa godhamu kanarraa akka addunyaatitti walumaagalatti yoo ilaaltaniitiin jettan namoota akkamittu qooda irraa fudhataa jira? Irraa fudhatuu qabu. Gara achi immoo gara kanatti yoo as deebine gara biyya keenyatti yoo as deebine silaa eenyutu qooda irraa fudhatuu qaba? Kana wal bira qabaati dura ka addunyaa duuchamatti jeneraal mannoo jiraati nama irraa qooda fudhatuu qabu. Eegas immoo keenyatti deebi'aati akka isin laaltanitti eenyutu silaa marii kana keessa qooda fudhatuu qaba jettanii yaaddu? Marii san keessatti formulaan biyyaa biraa hin jiru. Formulaan biyyi tokkotu jirra oolee akka yoo lafa waraanii kee jiru taate. Fakkeenyaaf Yemenii lamaan South Yemen and North Yemen gaaf taateetiin jette formulaan ture idduu nami taa'eetiin jari lamaan wal dubbatee Yemenii irratti nagaa fiduu fi marii biyyoolessaa tolchanii biyya deebisanii Yemenillee tokko tolchaniitiin akkasiin biyyuu fi ceesifatan. Gaafas Socialist Yemenii fi Capitalist Yemenii gaaf deebisaniitiin tokko tolchan. Third party qooda keessa fudhachuu qabu. Sponsorshipii third partytiin wanni kun hojjetamuu qaba. Achiin duubatti ka deebiteetiin yoo wanni sun karaa nagaa ittiin uuman itti walii galanii you go back to power sharing or akkamiin powerii gargar qoodanneetiin biyyiteen nagaa deebifnaa jedhaniitiin ka hojjetamu. Garuu amma yoo biyya dhibiita Afrikaallee ilaalteetiin jedhe akkaataa Cape Verdeef Guinean itti gargar baha yoo ilaalteen jedhe akkanum discussioniin godhameetiin wanni ta'e nageenyi gar uumame. Savimbiis fi MPLA iddullee haasahameetiin haga Savimbiin deebee cabee irra deemutti walitti dhufiitiin tattaaffiin tolfame. Nam wallolee jechuu nami ammatu nu waan isa dubban. Suudaanii ollaa teennaa kanayyuu wal dur ta'aniitiin waliin jiraachuu hin dandeenyu haa gargar baanu waliin jedhan nami lamaan wallole. Waraanaanillee wal barbaaduuf gura nuun qabdu nagaan haa gargar baanu jedhaniitiin akkasiin nagaa biyyiti lam dhalatte. Itoophiyaa fudhadhu. Itoophiyaa yoo fudhanneetiin jenne ka ejjeessu mootummaa, ka ejjeessan uummata, ka fincile uummata, jaarmaa'ee uummata malee hin jiraatu yoo gargaarsi uummataa bira hin jiraatin fakkeenyaaf ABO'n jiraachuu hin danda'u. TPLF jiraachuu hin danda'u yoo uummati Tigraay bira hin jiraatin. So uummatatti mootummaan kun nuun tahuu jedhee finciluu jira. Uummatatti ilmaan ofii kenne
mirgi keenya nu lola jechuu jira. So tanaafi warra wal lole lamaan takka seeraatitti wal dura taa'uu qaba. Fakkeenyaaf Oromoo yoo fudhannees hin jenne namooti miseensa ABO'n ta'in ka beekum qaban ABO'n recruited ta'anii dhufuu qaban. Ka Tigree keessallee ABO'n TPLF recruited ta'anii civil society irraa jaarmaa irraa gara Oromoolle akkas ta'aniiti jaarmooti mootummaa wal dhabbii qabcuftinu civil society irraa jaarmaa ofii irraa delegationii umteetiin umti. Amma tan national dialogue yookaan marii biyyoolessaa jedhan. Namni kun eenyufaatti Oromoo, eenyufaatti Tigree, eenyufaatti Amaara, eenyufaatti Guraagee, eenyufaatti Somaalee, eenyufaatti Sidaamaa, eenyufaatti Gedio, eenyufaatti Hadiyyaa, Kambaataa, Kafaa, Benishangul. Representationiin isaatu hin beekamu. Representation uummatayyuu hammataa miti. Maaliif maqaa yaaman malee ebelu gochi sanyiin isaa tana. Constituency'n inni dhufeef tana. Identification hin qabu. Namni kun cufti identification hin qabu. Wanni inni qabu maali? Maqaa Itoophiyaatiin dhufuu qofa. Malee Oromoo ta'uusaa, Tigree ta'uusaa, Amaar ta'uusaa, there is nothing identified. Biyya Itoophiyaa keessatti wanni baratame namni cufti ka kiristaanta maqaa Amaaraa qaba. Yookaan half Amaara, half maqaa goosisaa qaba. Ka garii yoo laallees hin jenna. Namootni personally beennu ka duraan qabsoo san keessallee rakkataa turan ka akka nama Zagayya Asfaakaan fa'aa yoo hin ta'in kan cufti Amaar ta'uu, Guraagee ta'uu, maali ta'uu sana hin beeku. So national representationin isaa, combinationin isaatu hin beekamu. Backgroundin isaatu hin beekamu. Namni kun ka garii ka mootummaan tun paartii keessa ariite beekta. Abaate Kishoofa, for example. የፓርቲ አባል ያልሆነን ከሌ ኦፒዲዮ ቱሬ ከሌ ኦፒዲዮ whatever ቱሬ አራሞ ደቤትን ፓርቲ ውስጥ ያልነበረ ጀደን ማሊም በን ኤቪደንሲን ከን ማሊ ወሪ ያምኩን ጩፍትኑ ከገሪ ብልጽግና ቱሩት ከገሪ ቢአደን ቱሩት ከገሪ ቲፒኤልኤፍ ture warri TPLF of keessa ariit taatutti warri Dabub Hizbochi ka uummata dantaa hin qabne taatutti who knows their history. Obbo Lubaan achuma irratti maqaa jara komishinii himanii sayyoo laaltani nama haga lamaa sadii illee yoo taate warra ambaasaaderoota turan. Ambaasaadder Mahammad Diriirfaa warra wayyaanee jalatti ambaasaaddera ta'anii hojjetan. Warri ambaasaaddera ta'anii hojjetan kuni qulqulluu ta'anii gara mararraayyuu bilisa ta'anii odoo hin ta'in yaada isaanii, yaada paartii isaanii, yaada mootummaa isaanii waan adeemsaniif ambaasaaderoota ta'an. Warra akkasii sanfaa achi keessatti kaa'aniitiin jiru. Kunneen ka warra Meesoon turanfaa, ka warra immoo Ihaappaa turanfaa kana hunda walitti guuranii. Karaa Oromootirraa yoo jenneetiin jenne karaa Oromootirraa rakkoo Oromoo guddaan Itoophiyaa waliin qabdu ka walabummaa bakka buufannoo kun hin jiru itti deebi'a. So wanni kun already national combination isaa beekamu dhabuu isaatii alatti warri kun warra ambaasaaddar ta'e haa fudhannu. Anamoo siitiin ati mootummaa kanirra qabdu maani? Xurataa baateetiin benefiitii argachaa jiraachuu hin dandeetta. Risoorsii durii gaafa ati mootummaa hojjetu sii kennam qabatteetiin xurataa baatee arri mootummaa suni looyaalii taa'ateetiin mul'achuu hin dandeetta. Wanni tokko kana ilaaluu qabu. So
these are state-friendly elements. Warra mootummaa nam tokko akka qullubbii adii kee buusaniitiin fooleen ishee akka keessa dhuftu tolchan akka Zagayyaas fa'aa ilaalin. Zagayyaas fa'aa qullubbii adii kee buusan. Warri sun ilaalin nam tokko fa'aa nam lamfaa ta'uu danda'u. Obbolee sanirrattuu Zagayyaas fa'aa maqaa waan kaaftaniif warri Sidaamaa fakkeenyaaf waa'ee Zagayyaas fa'aa achi keessa galu irratti Zagayyaas fa'aa adda bilisummaa Oromoo ture jedhu. Haa ta'u malee Zagayyaas fa'aa waa'ee Itoophiyaa irratti yaada gaarii qaba. Itoophiyaa irraa bilisa walaba baana warra jedhu keessa hin jiru ka jedhu wannoo kennuuf yaada gaarii kennuuf. Yes, and so kunin always garum cufaan luuppoon jira beekta. Ilaalcha abbaa tokko nam tokkollee haa taatuuti. Zagayyeen duri OLF turullee haa taatuuti. Ka mi'eessonoo warri mi'eessoon ture yoo Oromoo taateeti mi'eessoon ture waa walabummaa Oromiyaa dubbataa turani. Dargin wode giraa bamegfaat kooministi naadirgaalleen jechaa turan malee waa walabummaa Oromiyaa dubbatanii hin turre. So all of a sudden walabummaa Oromiyaa bilisummaa uummata Oromoo issuu isaaniitii miti. Issuun isaanii peace. Abbaan fedhe Oromiyaa handaraaf haa nyaatu, dalluu haa nyaatu, yoo fedhe cinaacha waxalatee haa nyaatuti. That's not their problem. Their problem is akka mootummaan kun itti fufu uummata sobuuf meeshaa ta'uu qofaaf yaamame. Hayyeeka achumarratti wannoo haa jennu gara obbo Leenjisoo deebi'aa mariin kun ka waamamee fi Itoophiyaa san itti fufsiisuu fi Itoophiyaa san utubuuf ka jedhu. Obbo Leenjisoo mee gama keessanitti yoo deebi'eetiin jedhe mariin kun akka silaa haqaa odoo marii haqaa ka ta'u taate namni inni fiduu qabu warra gugurdaa rakkoo gugurdaa biyya san irraa qabu warra akka amma obbo Libarreef kaase TPLF wayyaanee ABO fa adda bilisummaa Oromoo ka bilisummaa Oromootiif qabsaa'u Ogaden National Liberation Front rakkoon gugurdaanuu kanniin silaa kaachirratti kaanii waa'ee walabummaa fi waa'ee biyya sanii argiteetiin kan irratti haasaamuu qabu. Yoo sanirraa hafe kama Itoophiyaa ta'a jecha akkuma reef jedhame. Kana mee fakkeenyaaf Chaadin yoo fudhanneetiin jenne Chaad keessatti akkuma beektan warri qawween lolu jira. Mootummaa saniin lolu jira. Mootummaan Chaad suni marii biyyoolessaa qopheessa jedheetiin yaadaa jira. Marii biyyoolessaa kana yoo qopheessu warra qawween hin lolla jedhu sanillee haa dhufanii jedheetiin marii haa dhufaniiti jedheetiin dubbateetiin akkasitti itti qophaayaa jiru. Ka biyya keenyaa kana yoo laalletiin jenne warra bilisummaaf qabsaan keessattuu ka Oromoo fudhanneetiin jennu akka isaan waliin wannoon goonu ka jedhutu jira. Hin haasuuf nuyyuu ka jedhu jira TPLF illee akkasuma. Jeneraal Tichoo Ababoo Taaddasee waan dhiyoo tana gabbayeettiin haasa'e hin argitan. Mee akka isin yaaddanitti jarri kun keessaa hafaniitiin mariin kun fiixaba jettanii ilaaltani. Yaada keessan akkasumatti qabaati. Mee obbo Leencoo Lataa waa'ee warra qawween hidhatee kanarratti yaada inni qabu laaltanii sanii walitti qabdanii gaafii kiyyanaa deebiftanii mee viidiyoo tokko waliin daawwannaa. Amma gawaani namoota qawweedhaan deemanii kaaftee jara kana yoo isaanillee qaamaan qooda fudhachuu dadhaban nami yaada isaanii calaqqisu yaada isaanii ittiin deemu qooda fudhachuun akka isaan qooda fudhatanitti geggeessuu danda'a. Ana yoo akka fedhii kiyyaati qooda fudhachuu qaban. Garuu qawwee qabattee dhuftee walgahii irraa qooda fudhachuu hin dandeessu. Walgahiin walgahii nagaatti deemsisu waan ta'eef waa'een qawwees achumaan furmaata qabaachuu qaba kana namana. Ayyee dhageettani obbo Leenjisoo deebisaa keessanitti deema. Okay, bareeda. Mee duraan dursa ka yaadu
akka pirinsipiliiti yoon akka kaayootitti eentu qooda irraa fudhata kan jedhu haa ilaallu. Achiin booda gara Itoophiyaa kana deemna. Duraan dursa waa'ee akkanaa irra qooda ka fudhatu eega biyyoolessa jedhamee namni biyya san keessa jiru sabni san biyya san keessa jiru hundaa qooda irraa fudhata jechuudha. Akka famma yeroo ilaallutti fakkeenyaaf eentu mootummaan qooda irraa fudhata. Paartonni jiran qooda irraa fudhatu. Warri waraana qawwee qabee hidhate qooda irraa fudhata. Manguddoonni, dubartoonni, dargaggoonni, mannoomti amantii qooda irraa fudhatu. Akkasumas qotee bulaan itti wakkalama qotee bulaan qooda irraa fudhata. Isuma wajjin ammoo deebee karama hundaanuu namoonni gara garaa irraa qooda fudhatu akka dhugaatii yoo ta'e. Kadhee kun hundaa pirinsipiliin isaa kuna yoo hin taane qooda qabu garee tokko ja'a ta'ama. Kana ta'ama jechuudha. Kanaaf as a principle sabni saba san keessa argama. Impaara Itoophiyaa keessa yoo jiraate adda saba 86 jira impaara san keessa. Sabni 26 kun hundaa qooda irraa fudhata jechuudha. Dhaaboonni isaa kana keessa hundinuu qaaba qabu hundinuu wannaa qabu qooda irraa fudhatu jechuudha. Kuni akkas ilaalama akka pirinsipiliititti. Akka biyya Itoophiyaatti yoo deebinee ilaalle Itoophiyaan impaayira. Waan hin taaneef iyyuu. Kaamanuu asiin dura himamaa ture Chaad Maayyan sun impaayira saba tokko rakkina qabdaa kana gariin sooshaalitii gariin kooministii eegulludha. Gariin garbaa eegulludha. Yaaduma irratti. Kun impaayira keessa haasa'aran karaa Oromootiin yoo ilaalle. Karaa Sawur Saawusiitiin yoo ilaalle. Kibba jiran yoo impaayiraa fi impaayirnii fi impaayira ka bulchu hiikkaan isaa attam ta'ee danda'a. Gaafiin isaanii gaafii fi walabummaati. Gaafiin kaanii gaafa biyya walii qabee qiyyaachisee bulchuuti. Waan wal faallesu lachuu. Waan waliin deemee hin dandeenye. Kanaaf jarri wanti jettuuf qooda warra lolatu waa miti wanti nama awwaalni hidhanii ukkaamsaniifuu kanatu. Warri yaada kana qaama isa dhufan kun hundaa amma maqaan siillaa kee kun odoo qoodaa fudhatanii impaara Itoophiyaa keessatti warra yaada isaanii gargaaru duwwaatu dhufa malee warra walabummaaf dhaabatu argamee hin danda'u. Warra amma nu jennu kun hundaa qooda irraa ni fudhatanii hin danda'an. Namoota isaan duraan jenna filannoo fidan duwwa. Filannoo jennee rafinu 640 keessaa filanii oole namoonni kunniin hundinuu nama yaada isaanii qaban. Isaan keessaa amma gabbu'anii eenyu professors, doctors, ambassador ምናምን eenyu kun service kennaa fi warra impaara kanaa ture jechuudha. Warra yaada kanaan deemu jechuudha. Dargaggoon maaf hin jira dubartiin maaf hin jiraan. Kun hundaa jiraachuuf dargaggoonis jiraachuuf dhimmi jiraachuuf duraan dursa biyya san keessatti killi ofaaf ifa kan ta'e Oromiyaa yoo ta'e Oromiyaa dhaaboota Oromootiin to'atama irra jira kan duraa. Biyyi Oromiyaa harka galuu irra jira. Yookiin qabsaa'ota Oromoo warra biloolee ba'amne tooyannoo maajooti isa jalatti gama irra jira. Isaan tudheeffata saba kan jechuudha. Sabni dhufu sun akka isaanii ta'e dhufa. Hin jiru kun biyya isaan hin tooyanne. Oromoon to'atee hin jiru biyya. Kanaaf isaanii hiree kana bayaaroo adda. Hin beeku. Autismaa'in poolitikaa ismaartii taphatu waan gara biraati. Odoo sadarkaa Oromoon hin geenye kanaan dhufu. Oromoo murteessa jechuuf. Amma fakkeenyaaf abbootii gadaatiin yoo dhufe jedhan. Abbootiin gadaa kun eenyuu fi dabbatoo dhufan amma. Amshuur warri rikruutii godhu isaanii iyyuu biyya keessa kadhaqatanii wal furganii mootummaa kun biraabii godha. Koopti godhu. Namoota dhufan kanaafuu baaliif calaqqisuu addunyaa fakkeessuu saba kaantee fakkeessuu nagoosha every piti warra dhaqu duwwaa yoo beekaa marii kana godhu. Waan isin jettan irratti obbo Leenjisoo kaleessa yoo maqaa himaniitiin jedhani abbootii gadaa fa'aa achi teessisanii waamanii affeeranii qeessotallee warra amantillee amantii islaamallee muftii fa'aa achi teessaniit namoota kana achi teessaniitiin argisiisan kun fakkeessaaf jechaadha namoota akkas waamaniiti. Itti deebi'a. Kanaaf namoonni dhufan kun amma nama filan 640 filan kun ka fileen abbootii gadaa fa'aa abbootiin gadaa caasaa isaanii qabu saba keessatti. Isaan keessaa dhufu ka yaada kana qabu. Kanaaf wantumti deemaaruu qajeelaa miti jedhaan gama kiyyaan. Ka qooda fudhatu kunillee warruma isaaniiti kama mootummaa kana wajjin dhaabatu dhufaa. Isumatu murteessaa.
kun keessa jiru biyyaa namni ati biyya Oromiyaa yoo amma Oromootitti yoo laalle Oromoon eessa biyya yoomtuu yaadde yoo biyyi isa jala akkuma Neepaal isan biyya kanatti kontoorsi si jala jiru sabni akka jaati dargaggoo dubartii akka duraati yoo ta'e saba kana keessaa dhufa nagooshietii kan godhu akka barbaaden dubbata sabni si jala biyya tuwaatteerti Oromoos hiyaasaa jechuudha. Gaafii inni dhiyeeffatu gaafii fi dhiyeeffata jechuudha. Mormii inni lolee mormii fi godha jechuudha. Adda hin jiru isuma approofii godhuuf dhufu. Ka kanallee qajeeltii akka itti kennu mooruma kana itti kennu hin fakkeessu. Kunoo sabni akka haasa'e jechuudha. Soba namatti saba ittiin sobuuf ama fakkeenya miidiyaan hoo miidiyaan illee akkasuma miidiyaan dhugaa jira ka waan deemu kana hundaa tokko tokkoon godhu sabootuma kanaa maal akka hin jiru isaanuma ka riippoortii godhuus isaan ka dubbatuus isaan ka horee qophoosus ka waa hunda mootummaa makan mootummaatti ta'aaru kun dhugaa miti fakkeessa sabni Oromoo keessattuu akka sabni Oromoo ta'e sabni kibbaa kun fakkeessa kana irraa dhaabu jira. Warri dhaqaan kun isaan bakka bu'uu miti. Bakkee isaanii dhaabatee rakkoo isaaniitiif dubbatu miti. Ba'aan dhufe san warra kanaan isa dhaqdhafeetuma hayyama kenneefii fi warra galduuwa. Kanaaf qooda ka fudhatu kan kun isaanuma jechuudha nurra jira. Namni kun dhaqee hin danda'u warri qawwee akka leencuu amma jedhu qawwee qaban qawwee maaliif lafa kaa'ate namni tokko? Na enna be nanti wani enna transition government gudani addu bilisummaa Oromoo fi dhaabonni Oromoo qawwee lafan kenne be yoom kan qawwee kan godhu malee ta'u yaani dhufanii tun hundinuu qawwee fi qabatee godhu badin ba'u dagura warri balleessu malee addallee taanaan firii isaa odoo maaliif kana wanti goone boomama sin jiru kan biyya waan hin tooyanneef si jala hin jirreef maajootiin sabaa rakkinna kana jala waan jiruuf uggatee sodaatee waan jiruuf namni akkasiillee dhufee hin danda'u. Maal qaba gaaraantii inni qabu hin jiru. Odoo dhufee maali? Badiin isaa maali? Wanti rakkina guddaa dhagaa. Ajjeechinuu ajjeesuu si danda'u. Si hidhuu danda'u achii gabbaanaan. Maaliif dhaqa? Maaliif kaffee Oromoo ta'e paartisipeetii irraayyuu godhuun irra hin jiru. Maqaa Oromoo qabaateefiif namni tokko. Oromoo hedduu kam ta'uu hin danda'a. Oromoon hedduu ta'u kun miseensota OPDO haa ta'uun yookiin Itoophiyaannatti akka Itoophiyummaa qaban. Itoophiyaaf nagaa buufna. Leencoo lataaf amma yoo haasamaana federaalizim jedhee miti amma kun akkuma jedhaa argitee miti. Federaalizim sabdaneessaa kan jedhu isaan dhufu. Gaafii Oromooti. Impaara keessatti federaalizim ta'ee hin danda'a ilma namaa keessatti jira dhageenyeen beeknu. Impaarri diigamuu alatti addaan baay'ee walitti ta'ee daa'ee firii warri biyya ta'e walaba ta'e hundinuu waliin haasa'e deebi'anii Itoophiyaa ta'uu hin danda'u. Sun dhugaata amma gaafa federeeshin cayyoo san dhugaata. Akka biyya Ameerikaa kana ijaa argina. Isteetiin dursa 13 isaa adda isaa biyya fi qabatee waliin dhufe. Ka biyya tokkooti tokko bu'u hin jiru. Kabajaa ulfinna walii qaba. Ulfinna sanii waliin ta'e hagadhaa jiraatan. Ka booddatti dhufillee kabajaa saba isaati itti walii edamaa dhufu. Kabajaa naannoo isaatii walii oolmaa. Kabajaa waan dhufii qabu san hundaattuu walii kabajjeetii walii dhufu. Oromiyaa keessaa maaltu jira? Saawuz warra kibbaa keessaa maaltu jira? Maaltu kabajameefi kala keessa galaniif? Jaratti hama saama akka barbaadan godhaa jedhanii akkuma amma jiru ittuu jabeessaa jedhanii kanatu deemaa adda biyya san keessatti. Kan akka amma dhufullee isa appuruufi ooluu. Ka adda dhufu kanaan ajandaan dhufu ajandaa Abashaatti dhufu. Maybe artificial intelligence fakkaatanii fakkaasaa jiru dhufa. Maybe mootu amma akka haasaa jiran hin dhageetta. Gosaani naannooni nationality organized ta'uun barbaachisaa miti yaadu jira. Waa hedduun ajandaa Abashaatti dhufaa. Abashaan Oromoo kibbaa kan jiru. Kibbaa dhabamamee hin jiru akka nama hin jirre laala. Oromoo ta'eefi miti. Opinion ko Oromoo taateeti waggaa 27 guutaa jenoosaanii saba Oromoo irra raawwataa ture. Ji'uun ko miliyooniin jaha kan dhume akka ji'oota ko Jaarmanii wajjin Naazii wajjin dhaabatee nama ofii fichisiisaa ture. Kun gooftaa ajajanii ka erganeefitu jira. Oromoo ta'e achirra paartisipeetii ta'e godhuu fi Oromoo Oromoof ta'uu jennee hin dandeenyu. Oromoon paartisipeetii godhuu kan danda'u. Duraan dursa mootummaa fi kan indipendent Oromiyaa ijaarate. Achiin booda saboonni kun hundaa 86 yakka hundaa
billisa ta'e billisummaa ufiiti waliin jiraannuu dandeenya yoo jedhee dhufe taa'ee seera ufii baafatee akka itti waliin bulu godhatu yoo danda'e namni irraa rakkoo qabu jiru hundinuu fedhii saba sanii jechuudha. Kabajaaf ulfinnaan waliin jiraatan. Adda qaanii jala kaafanii salphinaaf qaanii jala jira samii hagargaamu. Afrikaa keessatti sadaffaa kan ta'e, Sabsaaraa keessatti lammaffaa kan ta'e, Impaarii Itoophiyaa keessatti tokkoffaa kan ta'e qaanii jala jira. Oromoon dhaabatee fi karaa dhiyaaru hin jiru beekadhu. Maaliif Oromoon akka rakkina hamaa keessa akka jiru ija keenya argaara faca'ee namni akka dhaaba dhabuun, liidarshippii dhabuun, orgaanaayizeshii dhabuun kana kan hundee kana beekadhu. Laaluun nurra jira eessaa hiddi kun eessaa kan facaatee amma wanti jiru walii guurreetan akkana goona jedhanii deemaa jiru jarri kun. Warra faca'e kana saba dhaaba faca'e kana saba isaanii kun dhuunfatee hin dandeenye kana gabbee yaada isaa itti himatuu hin dandeenye kana akkana goonee yoo jenne addunyaa biratti akkana argannaa goone jennee taane kan jedhu ta'aara malee dhugaan lafa jirtu dhugaan lafa jirtu wanti kun Oromoo ilaalu Oromoo silaalee qoodaa irraa fudhatu hin qabu. Wal fakkaatee dhaabatu. Leencoo lataaf kan jankaa dur dhaabatu uriya. Federaalisii jankaa dur dhaabatu uriya. Achi hin geenne dho. Sabatu murteeffata. Inni dhuftee guruuppii dhaabaa dhuftee dhaabni sabaa hin murteessu. Saba murteeffata. Sabni bartee murteeffatuun sanga irra jira kan duraa jedhu kan kanaaf Oromoo iddoo qooda irraa fudhatu baate Oromoonni kunneen bareeda kan jedhu qaban gabatiyaan galatooma. Yaa'ee galatooma obbo Leenjisoo. Okay. Obbo Liban gama keessan deebi'aa viidiyoo reef laaltan san ka obbo Leencoon jedhu san irratti illee yaada kennadhaati mee achumarraa itti fufa. Duraan dursitee waan tokko marzii takka Leencoo lataa laf keekkaa'ee yookaan dubbii tan keekkaa'e tokko hubachuu danda'uu qabda. Yoo jarii qawwee qabu kun qooda irraa fudhachuu baatellee yoo namooti yaadi isaanii calaqqisaa qooda fudhatan jarii qooda fudhatee jechuun hin danda'amaa jedha. Yes, waan kan haa hiiknuuti. Nami yaadi isaanii qabu ka warri itti amanu eenyoo jenneet hin jenne warra dheengadda ABO irraa caphe ka akka qajeelaa fa'a, ka akka Ibsa Naga'oo fa'a, ka akka Biqilaa fa'a. This is one group. The other group ka maqaa ABO qabatee bilchiginaa gale ka akka ABO gamtoomee jarhan lamaan itti yaada ABO qabanii waan yaada ABO qabaniif ABO'n qooda irraa fudhate jechuun hin danda'amaa jechuuf deema Leencoo lataa. This is directly what he wanted to say. Warri kaan ammoo mariin biyyoolessaa kun waan nagaa uumuuf ta'eef qawwee qabatanii marii keessatti argamuu hin danda'anii. Garuu akka fedhii xiyyaatitti qooda fudhachuu qabanii. What's this? Approach avoidance. This approach avoidance tactic. Qooda irraa fudhachuu qabanii garuu qawwee laf kahaniiti qooda irraa fudhachuu qabanii. Akka warri qooda irraa fudhatin feetaa akka warri qawwee hin qabannin feeta. So harmatti ishuun nu adreesii godhuu qabnu jechuun Leencoo kan irratti ishuun nu laaluu qabnu qawwee isaanii warri kun eenyutti kenna. Mootummaa kennamoo awwaaleetiin harki duwwaa dhufamoo eenyutu kenna. An akka kiyyatti mootummaa tokko kenneetiin jedhe there is no need of mariin biyyoolessaan barbaachisu. Yoo ABO'n fuudheetiin qawwee ofii cufu mootummaa kenne wanni marii biyyoolessaa barbaachisuuf hin jiru. Qeerramsi waraqatu gubbaatti abbaa fedhetti yoo fedhu furroo naqataa yookaan abbaa fedhetti walirra kan caccabseetiin gaggata.
soo qawwee kennaniitiin korseenuun yookaan marii keesseenuun hin taatu jaraaf hin fuutuuf. Ka warri ijoollee qawwee harka qabdu ta Tigreellee, ta Qimaantillee, ta Agowullee, ta Somaaleellee, ta Beenishanguliif Gaambeellaallee Cufulaallee hin jenne qawwee kennaneennaan dhumatteef. Soo kanaaf qawwee kennuun akka qoosaa kanatti waan hin danda'amnee fi wanni leencoon jedhu sharriin leencoon xaxu warruma duriiyyuu harka mootummaa arraabaa jiraatu ka kiraan manaa kaffalamuut ka manii uummataa kennameef ka wanni jiraatuun kennameef sunitti ABO jedhameetiin qoodirra fudhataa jechuudha. That's what's going to happen. Kun nagaa hin fidaayii yoo naan jetteetiin jette nagaa dhiisii laf nageenni ooleyyuu gahuu hin danda'u. So wanni marii biyyoolessaa kan ijjeessa tokko qoodi keessa fudhachuu warra haqi sila qabu qoodi keessa fudhachuu dhabuutti marii biyyoolessaa kan ijjeessa. Jaalattus jibbitus mootummaan Itoophiyaa TPLF marii keessa galchuu danda'u qabdi. ABO marii keessa galchuu qabdi. Ogaden marii keessa galchuu qabdi. Warri kun uummata wakiilaa beeku wakiil uummataati. OPDO'n Oromoo wakiiltu. Marii wakiil uummataati warri kun. Uummata bakka bu'eetiin dhufa. Namooti leenjisoon achi dhufan dubarti qeerroo abbootii amantii maali jedhee tokko tokko laakkaan cuftinuu warri kun cufti isaan keessa dhufa. Warri mootummaa ammoo paartii keessaa fi paartii isaan deeggartu. Warri isaan deeggaru keessa dhufa. Kan irratti wal mari'atanii yoo danda'an walii galanii yoo dadhabanii la dadhabnee jedhanii uummatatti himanii gargar ba'ani. Yoo danda'anii wanni jedhan tokkummaan dhufaa nagaa bu'aa lafti gar nagaa dabarti. Yoo tole jedhaniitiin jedhaa biyyi faana aangoorraa bu'aniitiin mootummaan ce'umsa dhaabatti. Yoo jedhan. Yoo didan ammoo waraanii itti fufee lolii itti fufee irreen barcuma irraa bu'u. Kanum lamaan dhumiisa akka ta'u. Malee mariin kun nagaa fidaa yoo asetteetiin jettu nam nagaa balleessi irratti jalatti nageenyiin dhufaan gowwummaa. Kun maal fakkaatti? Hitler nagaa fiduu hin dandahaa yoo marii waliin tolchan jechuu fakkaatti. So kana anin kaan laalu wanni nagaa jedhan nanatti mul'atu. Wanni tokkummaa biyyaa warri kun nagaa uumeessin tokkummaan biyyaa dhufee uummati nagaa wal akka duri wal dhagahee waliin jiraachuu dandahaa wanni jedhaa dhufuu hin dandeettu. Warri kun hiree mirga uummata biyyi suni eegsiseetiin nagaa fidaa jechuu hin dandeettu. Dubbiin Qimaantu guduunfamtuudha. Dubbiin Agoo guduunfamtuudha. Dubbiin Oromoo guduunfamtuudha. Dubbiin Somaalee guduunfamtuudha. Akkam goota yoo warri kun sirraa hin bitatin shaqaxa gabayaa fiddeef beeki hin gurguradhachuu hin dandeettu. Yoo namni sirraa bitatu callaan jiraate gurgurachuu dandeetti. Yaadi kan kee dhufee fi yaadsu yoo namni si jalaa fudhate yaadi kan kee fudhatamaa ta'a. Oromoon bakka namni wakiilatinitti jaarmaa isaa ka amanuuf ka jaalatu keessa namni dhufee qooda irratti hin fudhatin bofa buutii cuf raasaa guurteetiin akka leencoo lataa baanu namni yaadi isaanii qabu jetteetiin uummata sobdeetiin yoo achi kee galchiteetiin jette you bring nothing. Carraashuma waan sun karaa qabataniin dhoortee cilee ibiddi keessa fuudhan tolchiteetiin gallakkifta. So kanaafaniin abdii guddoo irraan qabu
adoo taatee lafti nagaa deebitee mirgi uummata Oromoo eegame Oromoon biyya isaarra kabajame nagaan jiraachuu dandaheetiin jedhe an rakkoo guddoo irraan qabu. Yoo Oromoon ammoo nagaa hin argatin, yoo Oromoon ammoo qabeenyi isarratti abbaan tahin, yoo Oromoon qa'ee isarratti nagaa hin uumin, yoo Oromoon qa'ee isarratti uf hin bulchin, mariin biyyoolessaa gatiin qabnu kuni Oromoo maal fita? Awwanni an argu hin jirtu jechuu fedha afaan gabaaboon. Ayyee galatooma. Boleen jisoo gama keessan deebi'amee reefillee irraa dubbattanii garuu irra caalaa ummataaf akka ifaa ta'u gaafiin Oromootu maal ta'u akka qabu akka ifaa ta'u akka bal'iftanii irratti dubbattan barbaadeeti. Gara warra Itoophiyaatirraa beekamaadha gara warra Amaaratirraa wanni isaan kaasuuf deeman marii kanarratti gaafii akkamii akka kaasuuf deeman ifaa jira. Ka Oromoottu ifaa miti malee. Isaan ka barbaadan rakkoommaan amma dhalate kunuyyuu rakkoon dhalate kun ka bara 1991 wayyaaneen yoo dhufteetiin jette rakkoo nutti fidde rakkoon guddaan achirraa burqa ka jedhu. Maali biyya san addaan ciccirtee kana naannoo Oromiyaa jettee naannoo Sumaalee jettee naannoo Banishaangul jettee reefillee tuyxanii jirtu. Rakkoon Oromoo maal akka ta'uu gaafiin Oromoo maal akka ta'uu qabu dubbattanii jirtu. Federaalizimii waa'ee federaalizimii ta'uu hin qabu. Mee akkuma uummata nama kennaa galuuf akka babal'iftanii irratti haasoftan barbaade. Warri Amaaraa yookiin warri Itoophiyaa takkitti leellissu kuni waan gaafatuuf deeman waan isaanii hin beeku waan kaasuuf deeman marii san irratti illee maal akka kaasan gaafin isaanii ifatti ka lafa taa'e rakkoon qabu. Ka rakkoo qabu ka ifaan ta'in kenna kana ka Oromoo ummataaf akka galu ifa akka gootaniif. Fakkeenyaaf ka jaraa yoo fudhanneetiin jenne rakkinni kun ka dhalate 1991 irra rakkoo gaafsan wayyaaneen dhuftee biyya addaan qooddee kun naannoo Oromiyaa jettee kun naannoo Maalii jetteetiin Ogaaden naannoo Banishaangul jetteetiin Amaaraa jettee addaan qoodu rakkoo kana rakkoo lola walitti ka fide kun daangaa kiyyattiin tarin jedheetiin ummata gosa biraa ka achi jiraatu san of keessaa baasetiin biyya qulqulleeffatu naannoo isa qulqulleeffatu barbaadani rakkoon guddaan kana jedhaniitiin rakkoon kuni uf duuba deebifneetiin naannoo kana balleessuu qabnaadha tokko kana kun diigamuu qabaadha akka reefillee kaaftani. Ka biraa waa'ee alaabaati. Alaabaa kana wayyaaneen ka isaanii kenna diimaa fi boora fi magariisa kana keessa waa keettee aarmaa yookiin asxaa wayii keettee sun irraa baduu qaba ka jedhu ka isaanii beekama waan akkanaa kaasu. Ka biraa waa'ee afaaniiti. Mee kanarratti qabsoon Oromoo gaafa ka'eetiin jedhu bilisummaa Oromootiif ka'e kanaaf sanirraa ka'eetiin sanirraati mee dubbadha addaan babal'isaati. Okay, galatoomii galata guddaa qabda ammallee gaafiin Oromoon yeesu rakkinni Oromoo yeesu yeroo hundaa meettanu maal goona rakkinna kenna externalizii goonaa beektu nama kan gara biraatiin nurra godhe jenne qabnaa beektu ofii goonee ofii balleessineet ofii godhuu namna qajeelchuu dadhabneet nama biraatii kennina. Yoo Abashaan gaafii ajama Amaaraaf ta'e Tigireef ta'e gaafii ofii qabu. Gaafiin kennaaf hin gaafii isaanii waliin fakkaatu. Isaan Amaaraa fi Tigireen illee aangoo irra wal lolu. Seenaa irraa qabanii haqadhaa. Jaarraa 17 irraa qabanii haqadhaa aangoo irra wal lolu. Aangoo irra wal lolu qabeenya kan irra wal lolu. Amma ammoo qabeenyi isaanii saawuti. Kanaaf ammoo wama dubaddee wal participation kun isaan godhuu hin danda'u. Saba biyya tokko waliin uumanii impaayera kanallee akkami jiraannaa waliin akka ulfeessinee jiraannaa isaan kun Oromoon garuu hin danda'u. Okay. Oromoon rakkinni Oromoo maaliif Oromoo ta'a? Seenama irraa dhufe. Isuma hiikkatuu dadhabne.
Gaafa gadaa sirni gadaa cabu Oromootu cabse sirna gadaa. Nugusoomni kudha afurii Gibeetti shanitti, Wallaggaatti shanitti, Iluu Baaburitti tokko, Wollo gara lamaa moo sadii achi caalaa nugu gaafa cabe sirni Oromoo gadaa. Achi irraa qabee Oromoon lammaffaa akka sabaa dhaabatu hin dandeenye. Akka jaarraa kudha jahaffaa humna tokko saba tokko aangoo tokko qabaatee hin dandeenye. Isarraan kan ka'e koloneeffataan illee kan nu cabsee nugusootuma kana harka kennate. Isaanuma nu ficcisiise. Harka kennanni isaanii kan harka kennatu hin dhume. Wal ficcisiifna. Oromumatti Oromoo gama tokko goree kan ficcisiisa. Waliin dhaabatuu dadhabu Oromooti. Adda hoomaatti deemaa boomama haasofni kan irratti. Kokko Oromoo keessaa federaalizim jedhee dhufa. Gaafiin Oromoo gaafii federaalizimii. Ilmaan Oromoo miliyoona akka itti dhuban. Meeqa durii illee haa hafu. Meeqa bultii illee haa hafu. Meeqa achiin duraa illee haa hafu. Dheengadduma waggaa 50 gaafa dhaabonni Oromoo ijaaraman. Waaqoo guutuu fayyadaman. Addi bilisummaa Oromoo fayyadaman. Jaarraa elemoo qilxuu fayyadaman. Itoophiyaan jedhanii ijaaramanii. Federaalizimii kan nu tolchaa jedhanii ijaaramanii. Jireenya jenna itti dhume daa'imaan dubartii dhiirti itti dhumte. Oromoo walii bataate. Oromoon biyya koloneeffate. Itoophiyaan impaara. Nuu jedhaatu impaarsi konstituushin isaanii kabara 1931 baay'ee. Neem 1955 haaromsiifame Itoophiyaan impaayera jedha. Isaanuu ofiin jedha. Isaanuu jedhu nuu dhiisiiti. Finfinnee Addis Ababa is the capital city of the empire jedha. Empire Itoophiyaan empire Oromoon empire kun maal? Empire jechuun istiraakcherii. Koloneeffan kolonii hedduu kana waliin qaban istiraakcherii jala galchuu jechuudha. Mootummaa tokko administeerii tokko jala galchuu jechuudha. Adda adda bulchuu irra. Saboota 84 Tigiree fi Eertiraa Tigiree keessaa baafte, Amaaraa Tigiree keessaa baafte 84 kun warra koloneeffatan. Warra kolonii jala kufe. Kanaaf warri koloneeffatame kun maali? Impaayar gaafiin ifaanii gaafii koloniiti. Gaafii abbaa biyyuu gaafii Oromoo walabummaa biyya isaati. Oromoon ammoo akka Oromooti walabummaa biyya isaa dhuunfatu. Biyya isaa harka galfatu. Adda ajandaan deemaa jiru kun akka malee coonyoo haasoo argaani. Federaalizimii sabdaneessaa jiru. Eessaa dhalate inni? Uumamaa dheengadda dhalatee miti? Qabsoof kanaaf uumame. Ilmi Oromoo kadhe dhumaa kadhe hidhadhumaa jiru kanaafi. Adda kan Wallaggaa keessatti diroon intumaaran kanaafi. Sabni kun ikkoo walabummaa ifaa waan barbaaduuf beekatuman. Odoo isaan barbaade wanti tumamuuf hin jiru beek. Kun aangoo irra wal lola Tigiree fi Amaarri. Kenna aangoo irratti himi ka wolu. Nu aangoo miti akkuma aangoo fi miti ka wal lollu jedhama. Nu aangoo fi miti ka lollu. Walabummaaf biyya teennaaf lolla. Biyya keenya irraa nama qabate koloneeffataa kaasuuf lolla. Oromoon kanaaf gaafii nama dhufaa koo ilmaan Oromoo beekatu dargaggoon amma Oromoo. Seenaa darbe beekuu irra jira. Rakkina guddaa kun seenaa irraa rakkina qaba. Ijoolleen durii warri durii seenaa beeku. Qabsoon gaaf jalqabde warri seenaa irraa ka'ee seenaa isaanii waan beekaniif. Bara Tigireen dhufte seenaa namni barsiisu hin jiru. Opiidiyoon seenaa hin barsiisu Oromoo. Ijoolleen amma Tigiree maaliif kuusa? Itti bu'aan jibba hammeenya isii Oromoo irratti hojjatte. Saamiinsa Oromoo irratti ta'e. Ajjeechaa fi hidhaa isaa Oromoo ta'e. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbataa jedhame. Ifattuu isaan nu kan Tigireen nuna himani. Siyyeen fa'a. Ijoolleen kana keessa dhattee guddatti ibidda kana guddata hidhamuu, ajjeefamuu, dhari'amuu biyyaa baqachiisuu kan. Bishaan irra dhumi Oromoo isaan jalatti. Kanarraan du'a filatanii haga ijoolleen 5,000 haga 6 dhuman. Du'a filataniiti. Gara laafinna nuun qabduu turte jedhanii nu fixuuf akkasitti. Walabu garuu seenaa isaanii dheengadda 2018 wanti kuftee ijoolleen kun dhaabatteef hin beekne odoo seenaa baatanii dhaabatanii danda'anii turan. Warri kun faca'ee dhufe. Akkuma jedhe dhaaboonni Oromoo faca'ee kun diimokiraasii kun federaalizimii gara kan kun amma ODF jedhan kana dhaabnee kafoo waggaa 30 kana guutuu federaalizimii Itoophiyaa jedha. Waggaa haganaa guutuu akkamitti ta'ee danda'a? Federaalizimii qabsoon Oromoo kan dhumeef miliiki 5,000 keessaa
50% ajjeesee jiru. Seenaa hima kana. miliyoona shan Shan keessaa miliyoona 5 fide. Kun maaliif ta'e? Federaalli Itoophiyaa nu uumuuf yaadda. Dhaloonni hadhaa maal ta'aara? Garam nu deemsisaara? Hireen Oromoo maal ta'uuf deemu yoo akkana ajumaan facaanee deemu? Bara jaarraa 16 booda 70 keessa akkana facaanii beeku. Gaafni gosoonni faca'uun kun hunda dhoog ammallee kunoo kanuma argaara. Kun achi dhaabatee jiran kun dheengaddumaa ma ilaala. Dheengaddumaa gaafa Waashinteenii walgeettii godhan adda United Front of Ethiopia si'aniiti adda bilisummaa warra jedhu tokkotu faamii Itoophiyaa jedhanii farramanii beeku. They signed in Washington DC. Janni Oromoo kanaaf dhume yoo gaafattee teettee of laal. United Front of Ethiopians akka Oromootis maqaa Oromoo waliin ta'ee danda'a. Dhaabatee Oromoo of laaluu jira. Miila lamaan gad dhaabatee kaayoon Oromoo maal jedhu jira. Miila lamaan gad dhaabatee Oromoon hoggana barbaada kan deemudha. Giira lamaan barbaatee dhaaba waraana tokko wala tokko dhama. Oromoon adda waraana waloon qabu hoggana waloon qabu kanuma argina. Faca'ee kuun achi galee kuun achi maaliif? Faca'ee saballee abdii kutachiisaaru. Sabni kun rakkate. Kan dhaaba'ee dhoode diiggame. Diiggaa kana keessa gaafiin keenya kadha jiru kana keessa akkami baana. Konfira kana irraa biyyoolessaa irraa qooda fudhannaa odoo hin taane wanti qooda irraa fudhannu hin jiru gaafii dhiyeeffannu maal achirra yoo dhufe. Odoo dhugaa ta'e dhaattee gaafiin Oromoo gaafii kolonii gaafa gakkeettee achi keessa kan dubbatamee ta'u yes gaafii achi mormisa jechuudha. Danni hin dandeetta akkuma ammaa yaani warri waraa qawwee qabatu sila amma yoo ka jedhullee danda'u warri qawwee qaballee jedhuu danda'a ture jedhanii hin danda'an. Qawwee qabanne odoon qabannee jettee hin dandeettu. Achi dhaqee namni tokko gaafiin Oromoo kolonii impaayera dhaabatee impaayera Oromoon gaafii Oromoon Itoophiyaa jiraachisuuf waliin jiraatuuf dura Oromoo golaba ta'u irra jira. Oromoo golaba sabni isaa murteeffatu irra jira. Adda ta'ee jiraatee danda'ama waliin jiraata. Waliin jiraatuun rakkinnaa miti. Akka ittiin godhamne kanaaf kolonii taate impaayera jala taatee hin danda'e. Impaayerri sun dhabamu irra diigamu isa irra jira. Ilma adda dargaggoo dhadhaa kana hubatu irra jira. Nama tokko diimokiraasii federaalizim maqaa jedhu kana hundaa Oromoo dhaabu irra jira. Namni Oromoo seenaa Oromoo beeku diimokiraasii Oromoo barsiisuuf hin deemu. Gadaan siisteemii isarra ijaarate. Reeppaabilik inni. Sabaan sabni ufiin filataa wal bulchu waggaa 8 fedhiin irraa bu'an teermi dhun irraa bu'a. Ama Abashaan diimokiraasii nu barsiisu wanti deemtu tokkollee hin jiru. Diimokiraasii nurraa baruutu irra jira. Nu kanaaf duraan dursa deebinee diimokiraasii keenya ijaarannee sirna keenya gadhaabnee sirni keenya gaafa akka sirna keenyatti murtee keenya gaafsamne Oromoo. Kanaaf ani natti mul'ataa ammallee taanaani hammiin hamaa deemaara Oromoo hamaaf diimuuf deemamaara ammaa diigamnee jirra bakke dhaabannee jirra. Humna tokkoon deemaan jirru humna faca'aan qabna. Amma kanatti absinaan hiree nutti argatte. Wallaggaan biyya keenya jedhaatti. Shawaan keenya jedhaatti. Ifa dubbataaru adda. Oromoon dubbate dhageettanii beektu. Oromoon maa yuudam nuun jettee miti gabbaate Oromoo must be destroyed. Oromoo yuudam jedhaa dhuftee miti hiriira. Washington State Department dura dhaabatee yaada. Biyya keessa hiriira waan. Mee mootummaa Oromootti amma jedhan dubbatteetti. Abbootii gadaa kan dubbataniiranii. Isaan duratti kana isaan dura ija isaanii duratti hiriiratti yoo bayan. Maaliif warri kun Itoophiyaan maaliif walabummaa Oromoo kanaa warra dhaabataa jiruu miti. Simbooli maqaa. Gadaa sisteenka keessa kun waan jiru maqaa kana yoo qabanne fudhachiisuuf kanan godhaaru. Kun itti yaadamu akka Oromootitti akka sabaatitti akka biyyaatitti ilaaluun nurra jira. Ka itti ilaallu akka sabaatti akka biyyaatti. Adda ka jiru akka gandaatti akka naannootti akka amtii wal deemsisaa namni kun. Ka diigaareen warruma Itoophiyaanis tufiin jiru kana wal diiga. Afaan Oromoo dubbataa alaabaa adda bal'isummaa Oromoo qabataa kan janni hedduu jaladhu. Shiningaa irratti koo kan dhume koo ani kiristaama ani islaama ani gasaba an Oromoo qabsoo Oromoo walirratti dhume be. Ijoollee achi keessa dhuman galee ijoollee abbootii isaa imaama olaaniiti be. Sheek olaana imaamoota biyya san beekamootaati ijoolleen an isaan jedhani isaaf du'an. Adda kana jedhuu dadhabneeti. Dhiinne isaanii akkasii jigiran tokkummaan digisan facaanee Itoophiyaa jedhaa akkamitti ta'ee danda'a kun? Oromoon kan of gaafatu irra jiru dhaabatee akka sabaatitti
Andi akka sabaatti dubbata akka sabaa malee naannoon gandaa yoo deemte Oromoon akkuma seenaa irra nyaachifne nyaachisuu. Millikoo kan argateeti. Tuulamaa yoo argite tuulamaa maal sabni jabaa odoo tuulamaan tokkummaa qabaa milli tuulamaa biraa darbee hin danda'u. Tuulamaa irra dhufee odoo macca dhufee fi odoo asiin gabbaa'ee fi dhaabaanee Oromoo qabattee hin dandeessu. Tuulamaan abbootiin gadhaatti wal fiitti walitti argatte. Godaan tuulamaaf tuunaan gosaa waliin buufte. Waliin bu'an. Hirika argatee abashaan dhaqee akkuma seenaa irrattuu himamu nu bilikiin duraayyuu miti. Saayile Sillaasee irraa jalqabaniiti bee tuulamaa irra akka duulaa turan. Akka itti fixan. Guyyaa tokko meettaa guyyaa tokko 5,000 4,500 guyyaa tokko fixan. Saayile Sillaaseen. Maaliif dhufe kun ta'uu danda'e? Walirra dhufuu dadhabuu kennaaf. Walii birmatuu dadhabuu kennaaf. Odoo walirra birmadde. Walirra birmatu hoggana qabaatu sirra. Dhaaba qabaatu irree qabaatu. Irree yoon qabaanne ati namaa miti jechuudha. Irree yoon qabaanne akka looniiti jechuudha. Abbaa barbaade namni tokkochilee si oofu. Amma akkas nu oofaaru. Jala wanti fiinnuuf kana. Kanaaf jedhaaru amma wanti amma deemaaru kun Oromoon wal fakkaatee irraa dhaabatu irra jira. Wanti qooda yoo fudhata hin dhaqa jedhe wal fakkaatee gaafiin Oromoo gaafii kolonii kaasu irra jira. Garuu kan duubaa yoo goone hoo duubaa homaan qabdu ko ijaarsi hin jiru hogganni hin jiru ko abiyyaadha. Indivijaaliin deemaara. Leencoloo indivijaal dhaaba isaa diigeera biyyaam diigamaniira hanna da'aniira. Maqaa uumaa malee dhaabni beesobaaf indivijaal guruuppi maabee. Xixinnoma asii achi iyya malee akka dhaabaatitti liidarshiippiin ga'an kun hogganni hin jiru. Hogganni akkasii waraanni akkasii hin jiru. Ka saba isaa ammate, ka sabni isaa fudhate hin jiru. Kanaaf amma rakkannee kana keessa galaarraa. Dhiibbaan nutti argan Itoophiyaa ta'a akka jiru kan arganii namni hundaa. Leenca fallee kanaaf kana jedhaan odoo kun hin jiraanne hin jedhan odoo hogganni akkasii jaba eentu afaan ufaa qaban. Abashaan illee kanan jettu isiinuu hin sodaatti. Maal haga nu taane nu argan. Faca'ina keenya nu argan. Faca'ina qaama amma gara qaamaatu addaan faca'a walitti dubbatee hin danda'utti deemneera. Kaayoo bilisummaa irratti hodhamnee addaan faca'aara. Namni kaayoo tokko hin qabne hin faca'a. Maali waan irra walii galuu hin qabu. Ati Itoophiyaa diimokiraatessa jettee Oromiyaa wala boomsa yoo jette eessa godha argatta. Ati Itoophiyaa wajjin dhaabbata jettu maali warra diimessuu ta'u jettu. Ati kennuu warra kaaniin lolta jettu. Akkami Oromoo ajjeesuuf deemu. Adda ka wal ajjeesaa dhu'een mee dhugamatti oolan. Warri gara bilchiginnaa deeme warri lolu kunis warri ijoolleen Oromoo ajjeesaa. Isaan illee Oromoo kadhumaan Oromoo. Mallas akkuma TPLF maafaate maajoritii maanoritii godhuma danda'a kan jedhan Oromoo irratti hin jedhan. Maali Oromoon Oromoo ajjeesuun adda isa argaaru ija keenyaan argaaru Oromoon diina gabaa ajjeesaa hin jiru dhugaami. Ufa isaan wal ajjeesaa. Maaliif wal ajjeesa? Maaliif hin paaraa dhaabata? An sabaa miti biyya tokko qaba. Saba seenaa qaba. Saba seenaa qabu beesamni kun addunyaa keessattuu. Kanaaf an jedhu gabaabaan jecha dhaabuu fi Oromoon yoo fudhatellee gaafiin isaa gaafii kolonii dhaqu irra jira malee diimokiraasii dhaqu isa irra jiru yoo ta'an irraayyuu qooda fudhatu miti. Garuu kana godhuuf hoggana si barbaachisa. Dhaaba jabeenya waraanaa si barbaachisa. Tufaa hidhatuu si barbaachisa. Kanaaf waan sumatti xumurullee wanti barbaadu kanumaaf beektaa waan Dr. Hayilee Fidaa jee kanaaf nama dammaqe ka gurmaa'ee ijaarame ka hidhate ka qabsaa'e tumooyataa jedha. Oromoon adda kana dhabneera kana hundaa. Kaayoo isaa yoo himu Dr. Muhammad Rashid Abdullee yoo jedhu nu aangoo fi lolloo ka gaafana walaboona abbaa biyyummaatii jedha. Latti kun loltee wal qabatee deemte. Akka ittiin waan ittiin loltuuf kaayoo ittiin qabdu wal qabatee deemti jechuudha. Tana lamaantu addan wal harkaanu dhayeera adda harka jiru. Tana harkaanu badeera. Tana deebi'uun nurra jira. Hidhatuu, ijaaramuu, tokkoomuu, saba keenya ammannee saba keenya kan lolatu sababe taasuu nurra jiru. Isa malee akka amma jiru kanattu badii gara biraatti deemaa. Oromiyaa faca'uuf deemti. Oromoo qooduuf deemaa ammaatti. Oromoo illee ka qoodanii Oromoo qoodu. Akkuma namichi sun jedhe Oromoo guyyaa tokko hidii gonnoon eenyutu dura dhaabata mee amma yoo himan. Dhaaba kamtu dura dhaabata. Saba keenya ekspoozii amaara diinatti dhumiitiitti tama baa milikii deemu isii caal taadhaallee isii caaltu kaadhaa maaliif gaafii hedduu kaasee waan jiruuf isii waan caaltu kanaaf yoo fudhate kaayoo isaa qabatee olamaan independent Oromoo qabatee
saba Oromoo kamitti Itoophiyaatti murteeffata kan jedhu dhayaatu irra jira yoo ta'an irraa qooda fudhatuudhaaf irra jira kan jedhu qofaan gaba kiyyaan galatooma. Ayyee obbo Leenjisoo galatoomaa. Obbo Liban gama keessan deebi'aa gaaffii mareef jedhe san gaaffiin Oromoo maal ta'uu qaba? Yoommoo mariin kun silaa akka amma argamutti waan abdii irraa godhamu hin jiru. Maal ta'uu qaba? Mariin kun rakkoo Oromoo hiikaan jiru hiikulleef hin deemu. Maal ta'uu qaba? Qabsoon Oromoo karaa kam wirtuu kam deemuu qaba ka jedhuun kanumarratti yaada keessan kennadhaatii achumaanuu dhaamsaa dhumallee kanuma keessa dabarfadhaatii. Galatoomii qabsoon Oromoo maal ta'uu qaba? Garam deemuu qaba? Gaaffii jetti deebisuu fi Itoophiyaan maali gaaffii jettu deebisuu danda'uu qaba. Ethiopian, colonialism, your colonialism jedhanii colonialism kun bifedduu qaba. Mostly warri Marxist sociology dubbisanii French colonialism kun usually yookaan ka araaxaatii jedhu ka Ingilizaatiin imperialist colonialism jedhu ka Raashiyaatiin feudal military expansionist colonialism jedhu. Ka Itoophiyaa yoo ilaalleet hin jenne akka imperialist hin jenne lafti capitalist mode of production hin geenne. Akka araaxaa liqeessiti hin jenne ofiiftuumuu qabdu soo kolonialistii araaxaa liqeessituu jenna. Yoo deebineet hin jennu lafti Itoophiyaa tuni it's a feudal state. Feudal state tuni territory qabachuuf, resource harista argachuuf expandi gooti. Yoo expandi gooteet hin jettu Afar, Oromo, Gambela, Benishangul, laftan cuuf qabat. This is called feudal military expansionist colonialism jedhaniitiin ka dubbatan kana. So, empire keessatti maaltu mul'ataa yoo jenneet hin jenne ummati tokko hin ta'initti alaabaa takka jala bulaa jechuudha. Fakkeenyi yoo fudhanneet hin jenne Suudaanaa fudhannuuti. The northerns are Arab, the southern are Africans or blacks. So warri kuni as a human animosity jibba walirraa qabu jechuudha. Jibba walirraa qabu jechuudha. Itoophiyaa yoo fudhanneet hin jenne ka Tigreef ka Amara is a conflict or a struggle on strive for power. Ana bulchaara walloolu malee warri ideological difference hin qabu. Beela yookaan dheebuu aangoo baasuuf ana dhugeetiin dheebuu aangoo ba'a. Siimiti jedhani surra walloolan malee diinummaa hiddi qabu ka gaffagaate ka araaramuu hin dandeenye hin qaban. Yoo as Oromoo dhufneet hin jenne Oromoon kolonii. Koloniin ammoo akkasiin rakkoon kolonii hiikamuun yoo koloneeffataan bulchuu dadhabe yoo koloneeffatame buluu dide hiikama. Maaliin hiikama? Walabummaa biyyi koloneeffamteetu hiikamaa jechuudha. So Itoophiyaa keessatti waan nagaa yaaduu fi waan nagaa dubbachuu fi duraan dursitee impaayirii sun dismaatildi ta'uu qaba. Gargar jiguu qaba. Bilooniin isaa waltidhan sun bittinnaaheetiin Oromiyaan
kophaa mul'attee, Beenishaangul kophaa mul'attee, Somaaleen kophaa mul'attee, Sidaamaan kophaa mul'attee, Dabuub Hizboochin mataa ofiitiin kophaa mul'attee yoo jetteetiin jette the empire ceases to exist. Empire sun jiraachuun isaa hin dhabamaa jechuudha. Is achiin duubatti form of government warri independent ta'e kun they have the right to choose any form of government. This is a choice of independent or sovereign nation HPAB. Ummat biyyi wala boomtu. Ummati bilisoome filannoo tolfatuu jechuu kiyya. Yoo kana godhan maaltu ta'a? Abbaan fedhe confederationii walitti dhufa. Abbaan fedhe federationii walitti dhufa. Abbaan fedhe ammoo kophaa fi uf danda'eetiin jiraata. So amma san Itoophiyaa keessatti nagaa jedhamu kana fiduu fi isteeppiin kun guutamuu danda'u qaba. Isteeppiin kun guutamuu danda'u qaba. Oromiyaa wala boomu, Afaar wala boomu, Somaalee wala boomu, Sidaamaan wala boomu, Qimaant wala boomu, Agoon wala boomu, achiin duubatti Tigraay kophaa fi hafu, abbaan fedhe ammoo deebi'eetiin they can make a holy marriage. Waliigaltee tokkummaa eebbifamaa jaalatamaa ta'ee tolfachuu hin danda'an eegii wala boomaniin duubatti. Yoo wala boomtees hin deebitees namni dhibii walii unify goote, there are some of the things you give up. Foreign trade rights and tegallakifta, defense rights and tegallakifta. These issues, financial policy kanke centralized gartay de bifta. So still territory tanterat autonomy qabdu, popular sovereign right tante part of it lose gota jechuudha dhaqeetiin namni dhibii walitti makama. Sun achiin walabummaa waan walabummaan booddeen dhufu. Am Itoophiyaa tana maal goonaa gaafii jettu nagaa fiduuf naannoo sunitti akka balaan lafsun keessa dhalachuu jirtu dhattee Keeniyaa hin gubne, dhattee Suudaan hin gubne, dhattee akka Jibuutii hin gubne. Ibidda amma tan deemu kana adoonni gubatee oowwee fulaa hin dabrin control godhuuf maal goonaa jedhan peaceful divorce nagaan gargar bahuutti solution ta'a. Oromiyaan wala boomtee, Somaalee wala boomtee, yoo feete Somaalee taagaltuutu, yoo feete Oromoo waliin federeetaa taasisun, that is the last choice. Ammaaf garuu lafsuniin nagaa fiduufi duraan dursite impaayirii bittinnaahuu qabaa. Impaayirii diigamuu qabaa. Yoo impaayirii diigameetiin jedhe abbaa wal uummatii, abbaa wal jaalatu walit deebi'eetiin tokkummaa uummateetiin mootummaa uummachuu hin danda'a ilaalchi jedhu qaban. Obbo Liban achumarratti seerri amma jiru seerri mootummaa jedhanii isaan lafa kaayan ka 95 bahe na fakkaata 95tti baasan na fakkaata. Qa 39 article 39 sun abbaan barbaade bahuu danda'a hiree ofii murteeffannaa yoo bahuu barbaadellee bahuu danda'a ka jedhu lafa kaaniiru seera irratti kaaniiru seera mootummaati irratti. Garuu hiikkarratti yoo Oromiyaan hin baha jedhe bahuu hin dandeettu jedhanii dhoggan malee seera irrattuu lafa kaayanii fakkeessuuf itti deebi'a. So, seeri kun jiraachuun beeke. You can draw a tiger on a paper. Qeerrams beek waraqata irratti suuraa isaa kaahuu hin dandeetta. Leenci waraqata irratti suuraa kaahuu hin dandeetta. Ka waraqata gubbaa jirtu sun ammoo leencaa jechuu hin dandeettu. Maaniif ilkaan siin cinuun hin qabu. Horii rifachiisuu hin qabu. So kanaafi seerii sun waraqata gubbaa jiru jechuun karaa biraatiin seerii sun maal jedha article 39 irratti I don't know whether it is article 39 B or C akka adoon qabadhu maal jedha
kutaaleen biraa acceptii godhuu qabu jedha. Acceptii godhuu qabu, fudhachuu deeggaruu qabu akka ati cabxee baatu hayyamuu qabu jedha. Kun akkamiin tahuu danda'a? Akkamiin tahuu danda'a? Atiin walabummaa biyyaa feetee ammoo namni dhibiin si hayyamu malee walaboomuu hin dandeettu jedhaniitiin jedhan seeri sun qeerramsa. Suuraa qeerramsa ta waraqata gubbaa jirtu jechuudha. Garaagarummaa hin qabu. Suuraan hin jira ammoo qeerramsi hin jiru. Mirgi kennamee jira hojiirra ooluun hin jiru. Soo kanaaf maalitti walabummaa fidaatti deebi'uu qabna? Maalitti walabummaa fidaa deebi'uu yoo qabaannees hin jenne, there is a simple formula known all over the world. Dr. Haile Fida maal jedha? Ummati dammaqa, ummati jaarame, ummati humna qabutti injifataa jedha. This is a formula, universal formula. Kan irratti maal jedha Karl Marx? Hojjetee bulaan yoo qotee bulaa waliin tokkummaa hin qabaatin qabsoon isaa fiixan bahuu jedha. Still unity, tokkummaa ka agarsiisu. Yoo fakkeenya Chaayinaa fudhannees hin jenne, Komuntaangiif Communist Partiin yoo tokko ta'anii hin lolin Jaappaan injifachuu hin danda'anii jedha. Wanni ati kan keessa agartu maali? Tokkummaan akka importanti ta'e. Tokkummaadhaan jaaramuun akka humni ta'e agarsiisa. So ummati Oromoo first of all akka Oromooti yaadu qabu. Oromoo tol guddachuu qabu. Oromoo waan jedhaatti guddachuu qabu. Kutaa keessaa, amantii keessaa, man barnootaa keessaa gara Oromootti guddachuu qabu. National consciousness and national psychology developing godheetin akka ummati tokkootti socho'uu danda'u qabu. Biyyi sun keessa waan tokko badda. Ummati Tigree lakkoofsaan diqqaa. Barnoota asirraa barattu jira. Whatsoever it is, adoof waaqaaf lafti walti cabxe, 99.9% of the Tigray people interested Tigray duuba dhaabatu. Oromoo ammoo yoo laaltees hin jette, persentii hagamitti interestii Oromoo duuba, walabummaa duuba, humni bilisummaa duuba dhaabachuu jettees hin jette. If I'm not mistaken, not even 50%. Ado 50% iyyuu gahe. Yoo Wallaggaan akkanta biroon hin caccabseetin ilmaan Wallaggaa guyyaa guddaan akka ilmee hoolaa gabayaa keessatti rashanan buqqa'ee socho'eetin mootummaa kana fudhuu danda'u qabata. Yoo manu qotee bulaa gujii dhihaa keessatti guban, most Oromos were laughing. Yoo mani gubatan biisuun ture beeka. They were laughing. Quufteetiin gujiin mootummaa irra shaffatte warri jedhu ture. No? Ummati sammuun isaa gargar diigama ta'e. Ummati fedhiin isaa tokko hin ta'in walabummaa hin arguu hin danda'u. Gadaantummaatti hireen isaa hiree gadaantummaa taati. Ka warri loon horsiismaan jedhu nam loon tisse tandaraaf nyaataa jedhu. Nam loon tisse goobloo horii sangalooni nyaataa jedhu.
nu warri nama keenya kanurraa qabsoo irra du'eyyuu akka itti kabajnu hin beekne, akka itti faarfannu hin beekne. Akka wanteen ka harkaa miil irraa cirani harma irraa ciraniitiin aannolee yoo dhaqxeetiin jette gadditeetiin namni onnee laafaa heertatti akka argateetiin bakka sun deema. Yoo bakka sun dhaxxanii ilaaltan, yoo hiree argattan dhaxxanii ilaaluu qabdan. I have seen it. Argee jira. Yoo waan sun fakkaataa Oromoo baacuuf, Oromoo tuffachuu sii garsiisuuf Finfinnee gidduutti lafa kiiloomeetirii tokko waan masara Minilik sun irraan fagaannetti amaartii waan akkasii jaartu. What did the Oromos do? Maal goota Oromoon? Kajaarti suni diigaa jechuun hawwii Minilikillee waliin diiguu qabanii turan. Isis uummatii yoo as dadhabaa taate bilisummaa hin argattu. Yoo as dadhabaa taate yoo tokkummaa hin qaban walabummaa hin argattu. Hireen Oromoo maal ta'uu qaba? Garam Oromoo maal of tolchuu qaba? Tokkoomuu danda'uu qabaa. Tokkoomuu danda'uu qaba. Qabsoo isaatii hidhateetiin ka'uu qaba. Oromoon yoo tokkoomuu hin dandeenye, yoo hidhachuu hin dandeenye, yoo humni ta'uu hin dandeenye afaan mi'aawoo amma tana Abiyyiif Shimallis faan ittaa saan kana faan yoo deemee sin jedhe aniin ammallee inka kadha yoo Oromoon gaafa amaartii Abiyyi farra aangoo fudhattee sin jette Oromoon garbummaatti hin deebiin Oromoo uf hin jechuuyyuu yoo hin fokkifatin yoo hin ceerin arrabkii kanirraa rifeensi buqqisa. Balaa hamtuu Oromoo deemuu jirtu Oromoon dha. Akka limmee waseenuu malee waanis seenaa arguutti hin jiru Oromoo. Hirriibaa ka'uu qaba. Dammaquu qaba. Ijoollee isaa alaa tattaafattu tana tattaaffisii tana tuffachuu hin qabnu. Garuu yaadaan, jaarmahaan, horiin, beekumsaan gargaaruu qabna. Yoo akkas gargaarreetiin jenne leadershipii warreen leaderuuf hin jedhu kaali jiru kuni they become more powerful. Contributionii uummata keenya eegata. Gargaarsa uummata keenya eegata. Tokkummaa uummata keenya eegata. Uummata tokkummaa hin qabne keessatti karaa lubbuu ofii kennu. Lubbuu isaanii kennuu fi anguddoo kabajaa qabaaf. Ijaaramaniis they should not be akka army People's Liberation Army China miliyoona 30 miliyoona 40 ta'uu hin qaban. Diqqaatanii diqqaan sun ummati biratti fudhatama, ummati biratti gargaarama, ummati biratti jaalatama, ka ummati faandeem, ka ummati abdii irraa qabu ta'uun ummati bira eegamti. Warri loluu jiru bira hin eegamtu. Warri loluu jiru ma loluu jira haq danda'u. Soo kana ka'an jedhu Oromoon Itoophiyaa keessatti keessumaa empire keessatti keessumaa biyya ummati ethnic garaagarummaa qabu keessatti ka Oromoof Amaartii wal loltu, ka Oromoof Tigree wal loltu, ka Oromoof Somaalee wal loltu, ka Oromoof Afaar waliin jaalanne keessatti hiyyummaa keessaa bahee sooromee lafti isaa misoomtee ummata guddate hin tahaa amantii jedhu an biraan qabu. Wanni an gorsu tokkoomuu barbaachisaa walaboomuu fi yaada jedhu qof qaba. Dr. Hiree akkana namni namaan kennu, namni hedduun namaan kennu, hiree akkana waan nuu kenniteef keessumaa galata guddaa qabda. Galata kan siin kafallu. Ummati Oromoolee siin kafallu.
bilisum walabummaa Oromiyaa galaat kan keetii gatii haa taatuutti jedha fayyaa ta'e. Mee asirra waa jedhu bayaan waa jedhu. Ayyee gabaabsatti waa jedha. Waaqa beeksuu ka barbaadu asirratti. Saba Oromoo ka jedhu kana sabni Oromoo kora sabni Oromoo miti tokkummaa dhabe. Asirratti kiliirii misteekii godhuun nurra hin jirre sabni Oromoo hoggana dhabe. Ka adda Oromoo gane illiitii Oromooti. Seenaa irratti illee isuma. Ka asiin nu gahe kun adda silaa illiitiin addunyaa keessa ka qabsoo godhee saba isaa walaboomse illiiti. Saba isaa liidii godhee saba isaa walaboomse. Kenna ubbiraa dhabe. Adda Oromoo an illiitii saba Oromoo keessa hin jiru be. Kanaaf qabsoon okoon seenaa irratti illee akkuma maan jennu gadaallee ka diige illiiti. Miliksilee ka harka kennetti illiiti. Ammallee kan mudeen faca'ee jiru illiiti. Illiitii yoo bira hin jirre sabni maali? Indiyaa akkoo Biriitishiin waggaa hagasi mileena hagasi Indiyaa akka bulche hoggana yoo dhabe haga maatamaa gaandii fa dhufanii liidarshippii kennaniif. Kanaaf yoo namni garaagarummaa sabni tokkummaan qabu yoo jennu tokkummaan nu haasa'u tokkummaa illiitii Oromooti. Obbo Leenjiso illiitii warra barate jechaadha. Warra barate jechuudha. Namoota nu dhageeffataniif. Warra bare kana jechuu kiyya illiitii jechuu afaan warra bare kanatu adda saba Oromoo biraa dhagaye. Dhabame. Ka wal arguu danda'u addunyaa waa'ee addunyaa beeku isa. Ka waa'ee seenaa addunyaa dubbisee argu isa. Ka humna qabu ka qabeenya qabu ka hojii aman. Mee adhamee biyyooma Ameerikaa kanaa ilaala. Sampil ilaala mee. Wallagga yoo akkan namni tumaaf. Mee Oromoo bare addunyaa keessa kenna. Hagamii haga Profeesarii baataa jedhee dafa guuti. Digirii hagamii baatee lafa ciisa. Artikiltii hagamii kan dubbatu argitaniirti gabbayee. Akka mee Amaaritti dubbattu arga. Miidiyaan koo miila kan hundaa dubbataa argu miidiyaan koo meeshaa waraanaati. Adda isa ta'eeraa be. Meeshaa waraanaa itti fayyadamuu maaliif dadhaban? Ka lafarra jiru qaawwee lolu ati qaawwee meeshaa waraanaa ka ala jiru. Irra bahanii dubbataan jiran. Naannoo waraanni itti deemaa arginu illiitii mee argaartu? Hin jiru. Illiitiin beektoota Oromoo warra bari'an jedhu kana isa saba Oromoo gani. Warra bareetu saba Oromoo gani. Ka ganee diina deemaa rullee isa. Ka diina waliin haara hundee waliin isa. Ka mootummaa eenyu qaama haasa'aaru kanallee marii kanallee ka'inaa isa. Warra saba ofii ganan. Warri bare kun seenaa ilma namaa keessa Oromoo achi argamee beeku. Seenaa ilma namaa keessa hin jiru. Meen yaadattuumi, Kuubaa yaadattuumi asitti. Ameerikaa jala teetteeti warra isaanii beektoonni isaanii lolan. Isaan dhiisanii Afrikaa deeman akka Cheegovaraa fa'a. Kuubaan hagam doktora meedikaal doktora narsii hagam Afrikaa horii jala erguun baafte. Soolidaaritii wal gargaarsa jechuun. Kenna hoo hin jiru. Yoo Kuubaan akkasii ergu maal isin fakkaata Saawus Afrikaa akka kaabeela meennu. Biyya seenuu didanii Tanzaaniyaa fi biyya Aljeeriyaa jidduu deemaa turan. Galuu didammaamanii booda Maryamaa hoggan akkanaa qabaatanii jedhe. Waraana akkanaa qabaatanii kan jedhu araban. Biyya walaboomsuun hin danda'u jedhanii keessa yaa'an. Nu isarra jirra. Hoggan akkanaa jira. Ka diina jala fiigu. Ka diinaaf dubbatu. Akkami araarama ka jedhu. Ka waa saba isaa waliin hin dhaabanne. Ka saba isaan gurmoofsin. Kana qabna nu beekaan nu jennu beektoota kan nu jennu kun beekaa miti wallaalaa kanatu nu balleessa saba Oromoo waliin dhaabatuu dideeraa dhallee. Maqaaf hin bare jennaa. PhD baadhatee deema jennaa. PhD isaa biiloon qileellee goomaan geettu. Ittiin nyaatu aleewwate saba Oromootiif bu'aa buusaa jedhani ka irraa dheete isaan. Adda sila addunyaa keessatti miidiyaa irra banii akkuma waraanaa deemu. Halkanii guyyaa miidiyaa gattaa osoo dhowwuu danda'u isaa irra ture. Kanaaf yoo tokkummaa hin qabu saba odoo hin taane warra beekamu bare kana tokkummaa dhabe ofiillee tokkummaa hin qabu saba isaa wajjin dhaabattu kanaaf warra bare kana kan jedhu barbaada. Saba Oromootii miti kan tokkummaa dhabe. Kana jechuu barbaada galatoo. Leenjisoo asirra tokko yaadachiisuu fedha. Dhiifama eegi fixadhillee itti deebuu guddoo xiqqoo karaalleeniiti. Garuu wanni tokko ati yaadattu maal si fakkaate? Gaafa Karl Marx waan deebitee kooministii kooti gootinaan hin jedhini. Karl Marx maan jedhi si fakkaate? Gaafa
dubbii uummata doktorootaaf profeesaroota kennitee dubbii sun baddee jedha. You remember? Akkan jedha. So amma yoo laalteetiin jette nami tokkoomuu dide, nami dubbachuu dide eliit warri barate yoo asetteetiin jette warri baratu kun they are opportunistii beek. Ayyaan laallattu. Ayyaan laallattu. Warri gaafa afaan Amaaraatiin idila atbaa arbanyaadhaan sun yoo sila bor Oromoon injifatteetiin jette cuftisii boollantuuta takee ciftan keessa gadiyaati. Sigaltee ar ammoo gabbaatee miidiyaa durteettee dubbattee Oromoo kan godha. Kanan nu baasa jechuu hin dandeessu. So rakkoon jirtu you know education yeroo garii almost not chufechuu kiyyaa miti almost opportunist tendency irratti umtii jechuu fedheeti. Irratti umtii jechuu fedheeti. Akka jedhuu barbaade kaati jettu kun beeka akka Karl Marx illee kooti goote sun dhugama yoo jirtu dhugama sun be. Jechuun kee itti dhiiftee taa'e yoo amma hojjetaa maaliin dhiisee taa'e itti kennee isintu nu baasisee taa'e jechuudha. Kun ka jedhaaru saba isaatiin makamee saba isaatiif dubbatu lafa jiru hunda ka biyya keessa jiru qawwee qabatu. Ka ala jiru meeshaan qabu maali miidiyaa kana. Kana si dhageeffata biyya kaayoo amma haasofnu kana waan jennu kana dargaggoo biyya edukeetii gootalle tokkummaa jennu kan maal tokkummaa akka edukeetii godhama jechuudha. Amma haadhaa turre akka biyyaatti akka sabaatti uflaana gandaan amantii naannoo uflaana edukeetii kenna namni biyyaa dhaqqabee hin danda'u. Asii yoo dhagaye walirraa fuudhee walitti dabarsa achitti argu. Kana jedhame. Fakkeenya kana jechuu kenna malee itti dhaabbata sabatti dabalamee saba isa maaliif addunyaa keessa ijaan argine ka itti makamanii keessa galanii waliin du'anii hidhamanii bu'aa walummaa san fidan. Taa'anii odoo sabni itti ilaalu jechuudha. Sabni qabdu sabni qophaa'e isa makamuu afaan isaa taa'ee dubbatu jechuudha malee isaanii kennu jechuu kiyyaa miti dubbiin isaallee akka jettu dhugama sunillee. Ayyee galatooma marii kenna karraa kana kanumaan goolabnaa asirratti argamtanii waan baay'ee haasoftanii marii bareedaa nu gootanii uummanni kennallee hubannoo gaarii akka qabaatu dubbattanii mariin biyyoolessaa ka jedhame kun illee fakkeessaaf malee dhugamatti rakkoo biyya sanii hiikuu hin danda'u ka jedhu dubbattanii sanirraa ka'uudhaan Oromoon kanarraa homaa eeguun qabu waan isa ilaallataati miti gaafiin isallee immoo gaafii walabummaati malee gaafii Itoophiyummaa dimokiraatessuu uti miti impaayera san keessa uf walaboomsee san booda yoo marii taa'ee abbaa barbaade waliin ta'uu qaba ka jedhu san ta'uu qaba ka jedhu ka dubbattanii rakkina allee akkasuma rakkoo ka ta'eetiin jedhe qabsoo Oromootitti warra barate kana warra illiitiin jettaniin kana warra barate kana tokkummaa barbaachisaa warri barate kunillee isaan waliin uummata waliin dhaabbatee qabsoo kana galiin ga'uu qaba ka jedhu marii bareedaadha ammallee irra deebi'ee galatoomaa wayyoomaa isiniin jedha. Daawwattoota kenna mariin kenna akka obbo Leenjisoo Horootii fi obbo Liban Waaqoo marii biyyoolessaa jedhame kana irratti goone kana fakkaata. Haga marii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa horaa bulaa isiniin jedha. Galatoomii baay'ee.